Welcome to ONN, the Oromia News Network. The ONN mission is to create the best news experience and to present Oromo and Oromia-related news as it unfolds. We deliver unparalleled perspectives across a multitude of topics, all anchored on the freedom of the Oromo people. We present all subjects with respect and dignity, without discrimination against any perspectives or ideas. We deliver accurate information because we're devoted to gaining the trust of our audience. Thank you for listening to Oromia News Network. Make sure to tune in again next time. Dr. Kadida Show. Hayye, Dr. Kadida Show. Like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Daawwattoota keenya kun Dr. Kadida Showdha. Dr. Kadida Show yeroo adda addaa torbanitti guyyaa lama amma sadiitti keessummaa adda addaa qabatee Oromia News Network ONN Satellite TV irratti isinii dhiyeessu. Arras keessummaa qabadhee dhiyaadheera. Keessummaan koo arras Obbo Gamteessaa Boruuti. Obbo Gamteessaa Boruu miseensa gumii shanii adda bilisummaa Oromoo fi dura taa'aa koree dhimma filannoo ABO'ti. Isin affeerraa Dr. Kadida fudhattanii baga nagaan dhuftanii. Keessummaan kun inni lammaffaa immoo Obbo Biloo Garbiiti. Obbo Biloo Garbiis miseensa gumii shanii adda bilisummaa Oromoo fi itti gaafatamaa dhimma baha Oromiyaati. Isinis affeerraa Dr. Kadida Show fudhattanii baga nagaan dhuftanii. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenya har'aa hin calqabna. Sagantaan keenya har'aa kunis waa'ee yeroodhuma amma siyaasa Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa deemaa jirudha. Isa calqabaa amma haala amma yeroo ammaa kana biyya keessatti mul'achaa jiru walitti bu'iinsa Oromoo fi saba Amaaraa ilaalee maaltu deemaa jira kan jedhudha. Walitti bu'iinsi kunis kana akkamitti hubattu kan jedhuun gaafadha keessummaa koo. Isatti aanee waa'ee tumsa gaaddisa hooggana Oromoo kana yeroo ammaa kana socho'aan jiru jedhu isas akkamitti ilaaltu maaltu godhamaa jira kan jedhu isinan gaafadha. Isatti aaneesis addi bilisummaa Oromoo akka paartii tokkootti filannoo keessatti hirmaachuuf eeyyama argateera. Eeyyama suma argachuufis immoo rakkoo maaltu isinirra gahaa ture? Akkamittis rakkoo kana hiiktanii gara fuulduraas maal gochaa jirtu kan jedhudha. Isatti aaneetis immoo filannoon biyya keessatti deemuudhaaf qophaa'aa jirtu. Garuu filannoo kana irratti hirmaachuudhaaf yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaa keessattuu kibbaaf lixaa keessatti Uummanni Oromoo komaandi poostii jalatti bulaa jira. Uummanni Oromoo rakkachaa jira. Gadi bahee qotattee, gadi bahee daldalatee deemaallee hin danda'u jedhameetiin nutti himamaa jira. Kana qorachuudhaaf nuti Jeneraal Abiraanuu Duulaas gaafannee ture. Eeyyamni akka nuu kenname achitti akka gaafa dhaqnee qorannuu fi isa eegaa jirra. Qoranneeti rakkoo jedhame kun dhugaa ta'uusaa qorannee uummata Oromootiidhaaf ibsuudhaaf eegaa jirra. Eeyyama isaan nuu kennanii akkuma gadi buunee qoranneetti ibsinee waan achi jiru xinxaallee isinii dhiyeessina. Ammaaf garuu gaaffii kana keessummoota koo har'aa kanarratti dhiyeessa. Isatti aaneetis immoo filannoon kun ni deema moo hin deemu? Rakkoo amma jiru keessattuu kootaan amma naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa fi naannoo biraatii kenname kun otoo senses lakkoofsi uummata biyya sun keessa jiru otoo lakkaawwamiini kootaa hiruuni Oromiyaa keessa paarlaamaa manaa qaba, Amaaraa keessa mana qaba jechuun seeruma biyya suniitiin illee sirriin ta'u. Garuu amma istimeetii akkuma barbaadanitti tilmaamameetiin kootaan kennamee jira. Kootaan kun immoo sirriidhaayi. Otoo rakkoon kun jirus filannoo akkamiitu godhamaa jira? Otoo komaandi poostiinis naannoo Oromiyaa bulchaa jiruuti filannoo qulqulluu fi dhugaa ta'e deemsifamuu danda'a. Otoo rakkoon kunis jiruuti addi bilisummaa Oromoo fi tumsi gaaddisa hooggana Oromoo hundiyyuu dhaabbileen Oromoo hundiyyuu tokko ta'eetiin akkamitti rakkoo kana hiikee gara filannoo dhugaatti deemuu danda'a kan jedhu irratti wal mari'annaa. Marii keenya kana akka nu hordoftan abdiin hanqafaa gaaffii yoo qabaattanis dhumarratti nu gaafadhaa. Rakkoo teekniika sagalee qabaachuun malla har'aa rakkoo kanaafis immoo eeyyama
ifatama isin gaafachaa sagantaa keenya irraa kanatti fufnaa wajjumaa hordofnuudha. Nagaatti. Baganagaan nu eegde, bagan waa feerte, fayyaa ta'e. Tole gaamee sagantaa keenya kana sagantaa keenya ammaa kana waanuma yeroo amma jiru kana ittiin calqabnaa. Mee obbo Gamteessaa isinirraan calqabaa. Yeroo ammaa kana haalli yeroo kana biyya keessatti deemaa jiru kuni keessattuu walitti bu'iinsa Oromoo fi saba Amaaraa wajjin deemaa jiru. Akkamitti ilaaltu isaanis wal qabsiiftaniitiin yeroo ammaa kana akkuma kana hooggansa walii galtee Oromoo ta'e sun akkamitti ilaaltu yeroo ammaa kana homaas hojjechaa jiran jedhanii dubbatu. Isa wajjin wal qabsiisee immoo amma yeroo kaleessa obbo Lammaa Magarsaa ibsa VOA irratti kennanii jiru waa'ee EPP walitti baqumsa politika Oromiyaa keessa jiran sun ilaaleetiin akkam jettu mee natti himame. Tolee niin dhagama jeetii yaada. Haalli walitti bu'insa saba Amaaraatii fi Oromoo jidduu jiru haala hedduu rakkisaadha. Haala sabni lamaan kun haala ammatti deemu kanatti lolli isaan jidduutti uumamee adeemu ta'e beekumsa hamaa biyya sanitti fiduu ta'a. Egeree biyya saniifillee haala hamaa argamsiisuu ta'a. Biyyattii oofee karaa diigamaatti waan geessuu danda'u jechuudha. Wanni isa kana booda jiru waa hedduudha jechuudha. Humna hedduutu walitti bu'iinsa saba Amaaraa fi Oromoo kana gidduutti deemaa gaggeessaa jira jechuudha. Kunis humnoota kana dura mootummaa biyya sanii bulchaa turan keessattuu warra bifa saniin ijaaramee jiru warra Amaaraa bakka buuna jedhu isaan kana gara kaaniin warra mootummoota amma aangoo harkaa qabaniinis mootummaa kanatti fufsiisanii biyya tana bulchuu irratti yaada qabanii fi akkasumas namoota garagarii kan dhimma mataa isaaniitti qabanii isa kanaa wal qabateeti yeroo dheeraadhaaf haalli kun itti qophaa'ee deemamaa ture. Isa santu amma dhufee mul'achaa dhufe jechuudha. Keessattuu yeroo dabre gaafa fincilli teessan haala mudatan yoo agarre fincila san keessatti ijoolleen barattoota takkaas ijoolleen qeeroodha mirga isaanii falmuudhaaf bahan. Ijoolleen mirga isaanii falmuudhaaf bahanitti humni akkasii sun kan ijaaramee qophaa'ee lafa taa'u kan meeshaa harkaa qabu duubaa dhufee ijoollee tana gaagamaa hin taane irratti geessisee jechuudha. Wanni sun akkamitti himama amma Amaaraa fi takkaayee saba Amaaraatii fi nama biraatii fi miidiyaa irratti wanni facaafamaa jiru akka waan Oromoon saba Amaaraa irratti xiyyeeffatee saba Amaaraa miidhu jiru saba Amaaraa dhume warri dhume sun hundinuu akka saba Amaaraa irraa ta'anii Oromoon isaan fixatti dhiyaachaa jira jechuudha. Isa kana kan dubbii kana oobusee sadarkaa ammatti deemutti taasisu tokko kanaa jechuudha. Kaan ammaan tana barattoota Oromoo yuunivarsiitii Gondar jiranii fi bakka biraarra jiranis rakkoon gahaa jirus isuma kanaan kan wal qabatee jechuudha. Barattoonni Oromoo ta'uu isaa qofaan warri ajjeefame warri bakki isaan butame hin beekamnes hedduutu jira jechuudha. Dararaa meeqaatu yuunivarsiitii ijoollee barattootaa sana irra gahaa jira jechuudha. Inni kun hundinuu waan saba lamaan kana walitti buusee haalan teessise keessatti biyya san galchuu deemuu jechuudha. Karaa keenyaan haalli kun akka itti ilaallu qabnaa jechuudha akka dhaabaatti. Akka dhaabaatti akka adda bilisummaa Oromootti walitti bu'insi keessattuu saboota gurguddaa saba Amaaraatii fi Oromoodhaa biyya saniif nagaa biyya saniitiif barbaachisaa miti. Nagaa biyya sanii kan booressu kan biyya san diiguu taa'u kan fuuldura seenaa dabreen dubbatinaa jaan har'a maaltu deema? Seenaa dabre hamaa sanii nuutu godhee yaani saba Oromoo irra dubbachaa jiranii jechuudha. Kun tokkollee eessa geessuu hin danda'u. Seenaan san akka seenaa badaatti irratti haasofnee wal amansiifnee wal fudhannee achirraa ka'uu qaba. Inni amma deemaa jiru kun kan durirraa caalaadha. Kuni bakka takkallee nama geessuuf hin danda'u. Kanaaf saboonni kun walitti dhufanii ta'anii mari'atanii furmaatatti godhuu qaban. Seenaa san akkamiin ilaalla? Akkamitti dhiif irra dabalu? Haalli amma keessa jirru maali? Haalli qabatamaan biyya san keessa jiru. Biyyattiitti haala hamaa fi rakkoo hamaa keessa jirti. Biyya tana kana tasgabbeessinee akkamitti fuulduratti tarkaanfanne? Kan fuulduraa sun maal ta'uu qaba? Irra walii galuu qabna. Itoophiyaan takka jedhamee himamaa jira. Itoophiyaan takka taatee addunyaa irra jiraattee hin jirtu. Itoophiyaan isaan fedhan sun immoo arra hin jirtu. Fuuldurallee jiraachuu hin dandeessu. Itoophiyaa akkamitti jiraachuu dandeessu?
tateenyee irratti marihennee irra walii gallee laala biyya akkanaa godhan Itoophiyaa akkanaatu fuuldura nuu kana hunda walii qabee waliin deemsisuu dandeessa jennee irra marihennee waliin kaayyannee deemuu danda'uu qabna jechuudha. Inni kun yoon tahin bakki dheeyinu tokkollee hin jiru bakkitti deemnu wal dura dhaabbachuu biyya tana diiguu fuuldura sabaa fi sablammoonni biyya san keessa jiran gadadoo fi haala jireenya hamaa keessatti akka jiraatan taasisu achi furmaanni karaa kanaan dhufu hin jiru. Kanaaf namni hundi tasgabbaa'ee bakka isaatti deebi'ee keenyee marihannee rakkoo biyya sanii hiikuudhaan fuuldura deemuu dandeenya jechuudha. Ce'umsa kanallee akkasitti itti fufuu dandeenya jechuudha. Kan saba Amaaraatiif nu gidduu jiru isa kana. Sabni Amaaraa wanni beekuu qabu. Qabsoon uummata Oromoo takkaas qabsoon adda bilisummaa Oromoo gaggeessu kan isaanitti xiyyeeffatee miti jechuudha. Saba Amaaraatiif wajjin rakkoo tokkollee hin qabu. Kan nuti rakkoo waliin qabnu sirna cunqursaa wajji qabna jechuudha. Dhugaadha sirna cunqursaa ifirraa buqqaafnee darbuu danda'uu qabna. Kana namaa wajji nagosheetiin goonu itti qabsoonee ifirraa buuf. Garuu sabaa wajji walitti bu'isa tokkollee hin qabnu qabaachuufis hin teenyu. Qabsoon Oromoon gaggeessu kan saba Amaaraa irra dhufe osoo hin ta'in kan saba Amaaraatiifis dhufe kan saboota biraatiifis dhufe ta'uu hubatanii saboonni kun hundinuu haala kana hubatanii adda bilisummaa Oromoo jibburraa olola irratti ofirraa saba Oromoo jibbanii dura dhaabbachuurraa if qusatanii qabsoon itti jirru qabsoo saba keenyaas haa ta'u malee qabsoo sabootaa fi sablammoota biyya san keessa jiranii hunda kan bu'aa qabu malee kan kasaaraa qabu osoo akka hin ta'in hubatanii waliin dhaabbannee haala amma jiru kana keessaa biyya tana baafnee karaa ifaatti akka deemnu walumaanuu itti dhaamannu barbaanna. Ani gaaddisa hooggansaa Oromiyaadha. Gaaddinsi hooggansa Oromiyaadha. Yeroo dheeraa dura wanni kun jalqabe deemsa keessa maayii irratti waliigalteen tokkorra gahamee jaarmanii shanan Oromoodha walii mallatteessan jechuudha. Maali wanni kun? Wanni kun kan duraa dhimma Oromoo irratti jaarmoonni Oromoo hundinuu akeeka tokko qabaachuu. Dhimmi Oromoo dhimma hunda keenyaa ta'uu. Dhimma Oromoo irratti ilaalcha tokko qabaachuu. Waliin dhaabbachuu. Fakkeenyaaf federaalizimii irratti waliin dhaabbachuu. Hiree murteeffannaa irratti waliin dhaabbachuu. Aadaa Oromoo waliin dhaabbachuu. Rooroo Oromoo irratti akka Oromoo dhufu dura dhaabbachuu. Waliin dhaabbachuu. Waliin hojjechuu. Hegeree Oromoo irratti illee waan gaarii fi waan Oromoo tola wal mareennee waliin hojjechuu. Inni lammataa safuudha. Haallan jaarmanii Oromoo ta'u jaarmoota Oromoo gidduu jiraachuu qabu. Safuun jiraachuu qabu maali? Safuun akka Oromootti akka aadaa Oromootti qabnu akka gadaatti qabnu maali? Kana tokko lama jennee eeggachuu lafa kaayyannee. Safuu sana eeggannee waliin deemu olola walirratti oofuu wal dura dhaabbachuu wal hammeessuun akka hin jiraanne akka aadaa Oromootti walii kabajaa fi jaalalaan akka Oromootti waliin jiraannee qabsoo Oromoo itti jiru kana bakka takkaan gahuu irratti waliin hojjechuu kan jiru. Inni kuni yoo hojiirran oole hogganoonni gubbatti mataan isaanii walitti qabame san durootaawwan hogganaatii fi warri gorsitootaatii fi kan obbolammaan dursu kuni yoo dhimmi akkasii rakkoon akkasii jaarmoota kana gidduutti uumamte isaan kun rakkoo san akka hiikan akka laalan akka jaarmoota kanallee yeroo walitti dhufan walitti yaamanii walitti dhiisanii marii barbaachisu gaggeessan. Yoo kun hin taane immoo gaafa haalli tokko hammaatee jaarmoota Oromoo kana gidduutti dhalate kan isaan hiikuu danda'an dhalate akka uummatatti dhiyeessanii uummanni waan san irratti murtii kan akka dura dhaabbatan akka balaaleffatan akka jaarmoota akkasii kan gartee gurmuu kana keessatti rakkoo uumu kan walirratti rakkoo uumu akka uummanni murtii irra kennatu isa kanaaf dhaabbate. Kanaaf kan gurmuu qabsaa wantaa isa kana kuniin uummata keenyaafis qabsoo keenyaafis nuufis bu'aa qaba jechuudha. Bakka itti wal mareennu bakka itti yoo amadi wal gaafannu qabaachuu bakka itti waa walitti dhufnee mareenne akka Oromoof tolutti dhiibnu qabaachuun waan gaariidha. Inni kun isa kanaaf dhaabbate jechuudha. Waan gara biraa hin qabu jechuudha. Gabaabatti kana haalli amma dhalate maalii kan jedhu. Beektu akka jaarmayaatti akka paartiitti namni fedhe mirga qaba. Jaarmaya fedhe paartii fedhe ijaarratee biyya san keessatti dorgomuuf mirga guutuu qaba. Kuni mirga namni hundinuu qabu kan isaanii kenname jechuudha. Haalli amma jiru maali? Maaliif irraa dubbachuun barbaachisa? Waan silaa dubbachuun hin qabne. Maali kan jedhu isa kanaatu dhimma paartii tokkoo ta'uu hanqatee dhimma mootummaa amma biyya san gaggeessaa jiru ta'e jechuudha. Mootummaa silaa biyya san karaa dimokiraasiitii fi karaa nagaatti ceesisuudhaaf dirqama kana fudhatee biyya san bulchaa jiruutti ta'e jechuudha. Isa bira kutee amma rakkoo biyyaatu ta'aa jira.
Isa kanaan nama yaaddeessee irratti dubbachaa jirra jechuudha. Malee akka paartiitti dhimmi sun kasaaniiti. Dhimmi kun silaa lafa jala fixatanii waan uummatatti as bahanii malee osoo waan hin fixatin dhufanii uummata irratti wal mormanii miti jechuudha. Amma wanni mul'achaa jiru kanaatu yaaddoo nama fide malee akka paartiitti namni tokko ijaaramuun murni tokko ijaaramuun rakkoo hin qabu jechuudha. Mirgallee irraa hin qabnu nuti irraa dubbachuu waan paartii sanii dhimma isaaniiti. Wanni paartii sanii ni ta'a hin ta'u ka addaan bahu gaafa uummata dhiyaatee filmaataaf dhiyaatee uummataaf sagalee rakkan nuu miti. Uummataaf lakki wanni kun naaf hin ta'u lakki naaf ta'ee sagalee rakkana jechuudha. Bifa sanis laa xumuroon qabu. Wanni amma jiru immoo osoo san hin ta'in haalli kuni gabbahee rakkoo miidiyaatii fi waan adda addaa irratti hafarsu waldiddaan isaanii gabbahee guyyatti miidiyaa irratti dhiyaachuu jaarmoonni afran waan kana waliin jalqaban yaada tokko qabaachuu dhabuun dirree bahee deemu. Ara warri TPLF dura dhaabbachaa jira. Dura dhaabbachuu qofaa miti. Haala amma deemu kana akka inni bakka hin geenye taasisuudhaaf tattaaffiin isaan addunyaa irratti godhan hedduu ulfaataa hedduu guddaadha. Miidiyaalee garaagaraa irratti ba'anii namoota adda addaa dhiyeessanii waan kana dura dhaabbachuu jiran jechuudha. Inni kun kana gaafa rakkoo keenya ta'ee mul'atu. Jaarmoonni EPRDF kan waliin jiran isaan keessatti nageenyi jiraachuu dhabuun nuuf yaaddoodha jechuudha. Maaliif biyya tana akka isaan gaggeessanii ce'umsa kana nu ga'an waan aangoorra jiraniif nu yaaddeessa jechuudha. Yoo isaan keessa nageenyi hin jiraan, yoo isaan keessa rakkoon hin jiraan, kan biraa deemee jechuudha. Kaan humni mootummaadhaa kan silaa hojii mootummaa hojjechuu qabuutu waan kanaan qabamee jira jechuudha. Wanni kun silaa mootummaa wajji wal hidhata qabaachuu hin qabu. Kana dura dubbataa turan. Jaarmeenni tokkolleen mootummaa wajji hidhata hin qabu. Even jaarmeenni mootummaa bulchulleen mootummaa wajji hidhata hin qabu kan jennu wanni dura biyya sana keessa sirraa'uu qabu isa kana kan dubbachaa jira. Amma immoo mootummaa wajji hidhata qabaachuu bira kuteetu mootummaa irratti dhiibbaa guddaa godhaa qaba. Wanni amma obbo Lammaa wajjis ka'ee deemu isuma kana jechuudha. Obbo Lammaan jaarma kana keessa ture. Wanni silaa ta'uu qabu achi fixatanii dhufuu qaban isaan hin jiru. Amma wanni mul'atu obbo Lammaatu gabbaa'uun kun rakkoo guddaa fidaa jira jechuudha. Maaliif rakkoo ta'e? Akka jaarmaatti sirni jaarmaa tokko taa'ee mareeta waan irra mareetu. Yaada namuu ni dhiyeessa. Yaadni dhiyaatu kun immoo maayii irratti sagalee murtaa'a. Sagalee wayyaba murtooyinaa sagalee wayyaba san fudhattee deemu qabda. Amma wanni mul'ataa jiru maali? Waan akkasitti mul'ate kan namni tokko yaada isaa kannachaa ture santu amma gabbee jechuudha. Waan silaa gabboo hin qabne miidiyaa irra gabbee amma. Obbo Lammaan amma nagoomaa fi gabbee dhiiroo lakkii shakkii qabna. Obbo Lammaan nagayaa miidiyuma irratti waan kana himuudhaaf gadi bahee jedhee namni yaadu yoo jiraate dogoggora guddaadha jechuudha. Waan biraatu duuba jiraachuu qaba jechuudha. Maaltu ta'uu deema? Obbo Lammaan maal godhuu deema? Warri isa fakkaatu maal godhuu deema? Akkanuma miidiyaa irra dhufanii callisanii noo waan biraatu duuba deemu jechuudha. Isa kanaan nama yaaddeessa. Wanni biraa kan nama yaaddeessu kun isaanuma kana jidduutti rakkoo uumamtee paartiin kun addaan faca'ee biyyattii mootummaa dhabdee ammas rakkoo biraa keessa seenuuf deemna kan jedhuufi yaaddoo keenya. Silaa akka sirnaatii fi akka uummataa tolutti waan paartii kana bakkuma sanii fixatanii dhufuutu irra jira malee miidiyaa irra ba'anii uummatatti fidanii osoo wanni kun ijaaramee hin dhumin osoo wanni sirnaan silaa godhamuu qabu hin dhumin osoo silaa mircaa booddittuu rejistireeshiniin isaan dhumin osoo gubaa'een waliigala EPRDF dhufee walitti osoo murteessin jarjaraan akkanatti bakka tana fiduun uummata keessatti gaffidanii. Dubbachuu barbaada. Waa'ee waldhabbii saba Amaaraatii fi saba Oromoo jiru kanarratti waa jechuu barbaada. Ani akkatti ilaalamuu qabutti warra gartee olaantummaa isaanii leellisuu barbaadaniitu waan kana akkanatti oofaa jira malee waldhabbiin jiru waldhabbii saba Amaaraatii fi saba Oromoo osoo hin taane waldhabbii nafxanyootaatii fi nafxanyoota Habashaa Amaaraa kan kaleessa lubbisaa ture hambaa isaaniitii fi Oromoota akka nafxanyaadhaatti yaadaniitu dhibdee kana akka waan saba Amaaraatii fi saba Oromootti leellisaa jira jechuudha. Kana kan hin jedhuu fi Amaarri biyya teenya keessa miliyoonotaan jira. Amaarri biyya Oromiyaa keessa jiru hundinuu tokkollee nagaan bobbahee galee akka fedhetti jiraatee qawwee qabatee biyya teenya keessatti Oromoo fitaa jira. Amaarri ijoollee teenya taqalamaa fi daftara qabattee yuunivarsiitiilee naannoo Amaaraa dhayitee achi keessatti kadhumaa jirtullee
Oromoon haaluu kana bahuudhaaf jara kanarratti tarkaanfii fudhataa hin jiru. Waldhabbii kana waldhabbii akka saba lamaaniitti hafarsuu warroota gartee hambaaleen warri akka nafxanyootaatti yaadan sun waan kana olaantummaa kana hafarsaa jiranii jechuudha. Kanaaf waldhabbiin jiru Oromoo fi Amaarri wal dhaba ta'e baadiyyaa fi magaalaa Oromiyaa keessa namni tokkoo fi lamallee bakki Amaarri hin jirre hin jiru. Isaan kun nagaan bobba'ee galaa jira. Waardiyaan mootummaa tiisaa hin jiru. Garuu ijoollee keenya mana yuunivarsiitii barnootaa keessatti ijoollee keessummaadhaaf qalamaaf daftara bitattee barattee galuu deemtuutu achitti akka buutiitti cafaqamee kuurra saasaan dhumaa jira jechuudha. Kana kan godhaa jiru immoo sirna aangoo harkaa qabu, sirni mootummaa kan aangoo harkaa qabus harka keessaa qaba. Kana hoggaansiin jedhu waan kana seera kan eegsisuu qabu kan isaan kana. Isaan ammoo habashoota kaleessa warroota gartee yakka gurguddaa seenaa gurguddaa biyya sanatti hojjetaa turan akka waan takkaa hin tuqaminitti yakka tokko hin dalaginitti muuziyeemii keessatti istaachuu irraa dalaganii beeta mangistii keessatti ijaaraa jiran jechuudha. Isaan kun ammoo dhugaa akka reefu jaalgamtee isaan jeessan haqa namni walitti himu hin jiru. Seenaa dabre dhugaan kana fakkaatti, yakki dalagame kana fakkaatti, dhugaan hojjettanis kana fakkaatti jedhamee namni namatti dubbataa jiru hin jiru. Irra dibamaa jira jechuudha. Kanaaf isaan ammoo apparaandii kana qabatanii gara kanaanis harka keessaa waan qabaniif itti deemaa jiran. Kana kan godhamaa jiru waa lamaan natti mul'ata. Tokko warri nafxanyootaa akkaniin siin jiru kuni waggoota 27 dabre kana Itoophiyaan Tigreedhaanii caccabxee, saamamtee, dhukkooytee, ajjeefamtee, reebamtee bulaa baate. Maqaan Itoophiyaadhaa kun federaalizimiidhaan numa jira jechuudha. Har'a immoo Tigree yeroo ciqilfattu kana keessatti paartiin afran yaadii qabu keessaa kan paartii harkaa qabu paartii lamaani. Paartii OPDOdhaatii fi paartii Ba'adiin kan ADEPaa fi ODP'tti of jijjiire jechuudha. Isaan kun lamaan jarachitti dhiibanii ofii isaanii keessatti illee hudhanii harkaa wal qaban walitti dorgommiitu jira jechuudha. Aanguma kanarrattuu isaaniyyuu biyyattii kana ceesisuu irratti jechuudha. Warroota biraa xixiqqaa aggaarochi ijaan ofitti hidhaa jiranii warroota kaleessa wajjin dalagaa turan kan isaanuu jaaree hoogganaa ture alatti achi dhiibaa jiran nyaapha gurguddaa kaleessa nu fixaa ture ifirraa baasanii ofii isaaniitti immoo bakka san anaatu bu'aa irratti dorgommii guddaa waan jiru fakkaata. Keessaafuu ODPdhaa fi ADEPaa gidduudhatti jechuudha. Kana hoggaansiin jedhu Amaarri gartee waan kanarratti nafxanyoonni lafa isaanii qabatanii jiran. Tigiroonni lafa isaanii qabatanii jiran naannoo isaanii jechuudha. Naannoon kibbaa warra kibbaatiin qabatamee jira. Naannoon Sumaalee warra Sumaaleetiin hundinuu qabamee jira. Bakki itti qabeenyaa fi saamiinsi guddaan itti deemsifamaa jiruu fi dorgommiin Itoophiyaa haaraallee irratti ijaaruuf deeman lafa keenya kana waan ta'eef dorgommii guddaa asirratti oofaa jiran jechuudha. Kana milkeessuudhaaf ammoo propagaandaa haaraya akka gartee waan Oromoo fi Amaarri ganama boru walitti bobba'ee wal fixuu deemutti kana warri siyaasaadhaa nafxanyoota ilaalcha san qaban baasanii hafarsaa jiran jechuudha. Kanaaf Oromoon akka Oromootti warra kaleessa isaan fixaa tureeyyuu wajji nyaatee wajji dhugee intalallee yoo itti kennuu baanne dirqiidhaan fuudhanis lafa keenyaas fudhatanii wajji nyaatee dhugaa jira. Umaa gaafataa hin jiru jechuudha. Kanaaf warra tuma kaleessa akkasumas godhaa ture santu ammallee yakka san fakkaatu nurratti dalagaa ofii isaaniitti harka dhiqatanii madditti deemaa jiran jechuudha. Kan ammoo olaantummaan seeraa kan jedhanis laalaa hin jiru. Biyya keenya keessatti kan ta'aa jiru. Namni kan dhumaa jiru Oromiyaa keessatti beeka. Kanaaf bakkoota yuunivarsiitii tokko osoo malee kan badaa jiru Oromiyaa keessatti. Kanaaf dorgommiin keessaafuu ODPdhaa fi ADEPaan bakka ilmaan Tigraay kaleessa waggaa 27 bulan san keessatti silxaan shukkichaan isaan jidduu deemu kunis dhiibbaa guddaa fidaa jira. Isaan keessaa bahee Oromoo irrattis paartiilee hafan irrattis akkaataa biyyi kun gara fuula duraatti deemtu irratti illee danqaa guddaa fiduutu mul'ataa jechuudha. Kanaaf kan gara jara kanarratti yoon hanganuma jee kan ammoo waa'ee gartee furmaataati jette irratti akka furmaataatti Oromoon miidhamaa jira. Oromoon obsallee qaba. Obseelleef jira. Paartiin kun eega jijjiiramilleedhaa. Jijjiirama eega jaamee waggaa tokkoo fi cinaa ol dabarsee jira. Kana kan dabarseef Oromoon akka isaan jaan kan namoonni foddaa TVdhaatiin bahee Oromoon bilisoomte jee lallabusan osoo hin ta'in Oromoon osoo du'uuti, osoo biyyarraa baqatuuti, osoo kumaandi postiin rakkataa jiruuti, osoo ijoolleen bobbaatee hin gallee, osoo naggadatee nagaan jireenyi isaa tokkolleen wanni takkallee hin fooyyefiniifitti mee wanni kun jijjiirama kanaatu badaa haa fooyya'u haa nu jijjiiramu jee obsee taa'ee eeggataa jira.
paartileen biyya bulchanis bakka silaa jijjiirama lafarratti ummata kanaaf nagaa ummataa fi ummata jidduutti nagaa paartii fi paartii jidduutti haala silaa ce'umsi kun gara fuula duraatti itti deemu kana dhiisee paartiin of jijjiiraa jira. Yoo laalle fakkeenyaaf ODP'n ka silaa hojii guddaa OPDO dalagaa ture OPDO irraa ODP'tti jijjiiramnee jirraa jira. Isa durirraa baanee amma ifa haaromsinee jirraa jira. ODP irraayis ka'eeti amma gara PP'dhaatti deemaa jira jechuudha. Jijjiirama silaa ummataaf lafarratti haa dhufu jedhee ummanni dheebuudhaa fi beelaan eeggatu kana irra caalaa jijjiirama paartiidhaatti yeroo dabarsaa jiran. Kana jechuun ummataaf akka ummanni waanuma kanaan biizii ta'u, akka rakkoo isaan jidduudhaatiin biizii ta'u, sabaaf sablamoonni garaagaraa akka walitti wanna ta'u, kana godhamaa jira. Dhugaa namni lafarratti dubbatamee wanna godhamaa jiru hin jiru, hojjetaa jiru hin jiru akka paartiitti jechuudha. Paartiin of jijjiiraa oolu osoo hin taane hojii dirqama ce'umsaa katti kenname sana irraanfatee ofuma jijjiiraa ooluudhaa fi sirna akkaataa itti yeroo dheeraa aangoo kanarra itti turuu danda'u haala aanjeeffachuudhaa fi wantoota silaa gufuu isatti ta'an kan fuula duraatii fi kan yeroo ammaatis daayirektii fi indaayirektii illee caccabsaa dhiibbaa irratti godhaa hacuucaa deemuudhaatu mul'ata. Dhugaa jiruutu lafarratti dalagamaa hin jira. Fakkeenya waan tokko kaasuu barbaada. Yeroo dabree waggoota 4-5 dabre kana keessatti naannoo bahaa Oromiyaa kibbaa fi kibba bahaa keessatti uummata guddaatu buqqa'e, uummata miliyoona 3 gahuutu buqqa'e. Uummanni kun hanga har'aa buqqa'ee kun dheengaddallee kan Adaamaa keessatti manni isaa qorqorroon irratti gubamaa jiru kana. Uummanni buqqa'e kun osoo akkasitti rakkataa jiru lafarraa buqqa'ee, lafasaarraa buqqa'e, Oromiyaarraa buqqa'e, qabeenya dhiisee buqqa'e, biyya isaa dhiisee buqqa'e. Kan buqqaase immoo rakkoo yeroo san ture rakkoo ODP'dhaa fi Sodeeppaa jidduudhatti haala dachii hiree murteeffannaa uummataaf jedhamuun dachii muramee farramee ODP Sumaaleedhaaf kenneetu jira. Uummanni kun lafa keenya sanarraa buqqa'ee asirra rakkataa ture. Deebi'amee rakkoon sun osoo tokko hin dubbatamin deebi'amee kushatik jedhamee daansii wajjin dhiifamaa ture akka paartiitti kabareetii miidiyaa harkachuudhaaf. Garuu uummanni miliyoona 3 kan buqqa'e manaa fi ala isaa dhabeeti hanga har'aa karaarra taa'ee naannoo Finfinneedhaatii fi naannoo wannaatti rakkataa jira jechuudha. Kaleessaas kan rakkoo fide kan balaan dhalachaa ture paartii jidduutti. Har'aas deebi'amee uummanni lafarratti rakkataa ture kan lafa isaa dhabe kan qabeenya isaa dhabe osoo jiru paartiin deebi'ee waliin nuti kushatik dhugaadha kushatik dhalootaa wajjin dhalannee ollaadhaa duraanis sirnaa waliin nu fixa malee uummanni kun uummata kushatikummaa isaa beekuu fi yeroo dheeraa wajjin jiraachaa ture jechuudha. Kanaaf paartiin deebi'ee kan Affaar gara Wallootiin akkasitti ture, gara Binishaanguliin akkasitti uummanni buqqaa ture, gara Kibbaatiin akkasumas ture jechuudha. Kanaaf dhugaan lafarra jiruu fi uummata miliyoona 3 ka buqqa'e kana lubbuu isaa kabadde lafa inni irraa buqqa'e qabeenya mana isaa keessaa beesan itti deebi'ee dachiisa sanarra jiraachuudhaaf namni dubbatu hin jiru. Walitti araaramne innee huccuu aadaa uffannee takka Jijjiga takka Harar takka Affaar takka Adaamaa dhaynee waliin lafarratti dhiichisuu kana qofa osoo hin taane paartiin biyya bulchaa jiru kun gaafatama biyya sanii qaba. Kanaaf gaafatama ce'umsa mootummaa kana hanga filmaatatti aanutti kan jiru Oromoon itti kennee deemaa jira. Isa kana ofirratti irraanfatuu hin qabu. Kanaaf yakka amma as keessatti raawwatamaa kan ture kana achitti dhaabamee warra dalagaa ture sana haalatti seeraan dhiyaatuu fi dhugaa fi dabaa fi cubbuu achi keessatti hojjetamaa ture sana abbaa harkachuu qaba. Namni tokkotti seeraan dhiyaachuu qaba. Yoo arrallee ta'uu baate Oromoo kanaa fi kana isinii godhaa jirraa kanaatu bakka deebi'amaa ja'amee yaadamuu lafa kaa'amee uummata kana obsisiisuu qabaa jechuudha. Kanaaf rakkoolee Oromoodhaa gurguddoo Oromoon gaafachaa ture. Kan dhimma afaan isaa, dhimma ifisaatiin aangoo isaa bulchuu, qabeenya isaa bulchuu, dhimma Finfinnee, dhimma Walloo, dhimma Diredhaa fi dhimmoota daangaalee qabeenyummaa isaa dila rakkoolee arjanti hatattamaan hiikamuu qaban kana osoo tokkollee maqaa isaa hin tuqamin wantuma adda addaa irra jijjiiramaa jira jechuudha. Oromoon lafti keenya kacitan Oromiyaa jala deebi'ee hanaa bulu jechaa jira. Kan biraatu bifa biraatiin jijjiiramee haalli itti magaalummaan Oromiyaa gurguddoon tan akka Adaamaa, tan akka Bishooftuu, tan akka Asallaa, tan akka Mattuudhaa, Jimmaa kanneen kun hundinuu isa filmaatatti aanuu fi diraaftiin amma lafa kaa'amee deemu kana caalaa kan rakkoo biyya kana keessatti fidaa deemu jechuudha. Kanaaf furmaanni isaa paartiin biyya bulchaa jiru kan aangoo ce'umsaa if harkaa qabu kun akka mootummaa siranee sirna gartee falaaci qoraaciidhaatti of laaluu osoo hin taane gaafatama ce'umsaa akka sabnitti kenna kana haalatti ce'uu danda'u irratti rispoonsabiliitii isaa ba'aa isaa fudhatee osoo tokko gammachiisee tokko miidhaa osoo hin jenne
gaafatamuma san qofarratti osoo haalatti filmaata isaatii fi aangoo isaatiif karaa aanjeessuu fi gaffaa if duraa ciru kana dhiisee isa kanarratti hojjete rakkoon tokkollee nu dhufuu hin danda'u. Kanaaf warri mootummaa harkaa qabu nagaa biyya sanii, nagaa uummata sanii, nagaan bobba'ee galuu, nagaan naggattatee galuu dirqama qaban kana bahuu qabanii jechuu akka furmaataatti kan jennu. Kan biraa immoo dhaaboliin ummanni Oromoo ummanni biyya san keessa jiru kaleessaas waliin jiraachaa ture. Dirqiidhaanis tolaanis haa waliin dhufee wal saamamee waliin wal keessaa qubatu waggoota dhibbaa wal lakkoofsisee jira. Waggaa kana keessatti waliin qubatee waliin nyaataa jira. Sirni hedduun isarratti jijjiirameeti ummanni bakkuma san ta'a. Laftinis bakkuma san ta'a. Sirna waggoota 150 kana keessatti irra tureeti caccabaa ture irraa hafee ummanni kun waliin jiraata. Ammallee borullee sirna kana jalaa bahee sirni kunis waggaa jijjiirame ummanni kun achuma jiraachuu deema. Dhabamuuf hin deemu jechuudha. Kanaaf dantaa siyaasaatiif jee ummanni waliin qotatu, ka waliin bobba'u, ka waliin naggadatu akka jaarsaattis akka qeeroodhaattis ilaalamee hegeree biyya kanaa akkaataa dhiinin diinatti karaa jaarsummaatiin aadaa fi hooda safuu qabu sanaan kan hundaa'u taa'ee waliin haasa'uu qaba. Akka paartii siyaasaatti immoo nuti akka dhaabaatti dhaabni keenya warroota biyya san keessatti soso'an akka furmaataatti yaamicha dheengaddallee dhaabni dhiyeessee ture. Haalli biyya kana keessa jiru hedduun yaachisaadha. Kanaaf paartiileen biyya kana keessa jiran warri mootummaa bulchaa jiranis warroonni akka kuushatitti akka Oromoon gabroometti gabroomanii bilisummaadhaa fi hiree murteeffannaa isaa barbaadanis warrummaan hattaa sirna dur deebisuu barbaadanis gatteenyee waliin mari'annee tan dabarte akka dabartetti seenaadhaaf dhiifnee haala hatattamaa fi rakkoo guddaa gaddeemaa jiru. Wauma xixiqqoo billig jaamu kanaa'u dhabamtee gara biraatti deebi'uu deemu kana akkaataatti furmaata godhamu irratti waliin gattaa'ee dhaabni yaamicha godheefi jira. Kan hawwaatu hawwaatee deebisaa kennaa jira ta'a. Kan ammoo hin kenninis isa kana kennee gattaa'ee waliin mari'achuun dirqama. Yeroo ammaa kanarraa kaasee biyyattii san keessatti anaatu si beeka, anaas si murteessaa, kanin an si kenne malee hin nyaatin, kanin an dubbatu si malee hin dubbatin, akkaanan fedhutti bultee bobbaatee galuu qabda sirni cusuun yeroon isaa waan aduun itti dhiite natti fakkaataa jechuudha. Kanaaf warroonni isa kanatti jabaasan hundinuu xiqqishoo gatta'anii hoggulama irra deebi'anii they have to think wise haalatti biyyattiin kun itti dandamachuu danda'u irratti yaadamuu qabaa jechuudha. Kanammoo dhaabni keenya gara bal'inaan yaamicha adda durummaadhaan dhiyeessee jira. Dhaabonni siyaasaa biyya san keessa jiran hundinuu irratti dirmachuu fi owwaatanii waan kana hatattamaan dhaabuu qabanii jechuudha. Mooraan Oromoodhaa immoo jaalgamtee isaan bal'inaan ibsee ture. Balaan gama gamaa deemaa jiru kun hundinuu jaran akka deemaa jiru akkuma reefu isin tuqaa jiru Oromiyaa irratti. Naannoo Tigraay keessatti namni tokko du'aan jiru. Naannoo Amaaraa keessatti illee akkasuma warri Amaaraa waan akka ta'an jiru. Lafti dirree kubbaa godhatanii kubbaa itti taphachaa jiran. Kan irratti biyya jaaruu deeman, kan irratti fottoisanii akka fedhanitti lafa teenya olii gaciranii qabeenya keenya akkuma kaleessaa sana daran saamanii haala injifachuu deeman lafa Oromoodhaati jechuudha. Kanaaf mooraan qabsoo Oromoo kun tasgabbaa'uu qaba. Sigalee aantummaa nama biraa ofitti aansinee wal nyaapha godhuu caalaa akka ilmaan Oromootti waliin dhalannee waliin guddannee dantaa saba kanaatis borus waliin jiraannaa kaleessaas waliin jiraachaa turre gaafatama dhimma saba kanaa keessaafuu warri nuti siyaasa geggeessina jiru kan mootummaarra jirus ta'e kan dorgomaa jirus responsibility ulfaataa kana ofirratti beekee haala itti rakkoon jidduu jiru kana gaaddisni Oromoo kun itti jabaatee itti gara paartii tokkotti deemuu danda'u. Sana ala yoo sunuu hanqate immoo akkaataa itti wal hubanna mooraan Oromoo amma garuma lama deemaa jira. Tokko warra Itoophiyaa gartee karaa PP paartii kanaan ceesisuu barbaaduu fi warra qabsoo Oromoo akkatti kaleessa dhalattee guddattee as geessee fi Oromummaa fi Oromiyaa fi warraa isa qabsoo Oromoo ulfinaa fi gadadoo fi balaa hamaa keessa dabree asingee kanatti itti deemsisuu barbaadu jechuudha. Kanaaf inni kun lamaan walitti gaarrifachuu osoo hin taane dantaa saba kanaa kanarratti gadi fageenyaan qaamaa fi qalbiidhaan waliin hojjannee gara fuula duraatti waliin tarkaanfachiisuun dirqama ta'a jechuudha. Yoo san hundi hanqate sigalee national interest dantaa saba Oromoo irratti adda durummaadhaan dhimma Oromummaa, dhimma sabboonummaa, dhimma qabeenyaa Oromoo irratti abbaa ta'uu aangoo politikaa dhuunfachuu dhimma Finfinnee, dhimma Diredhaa, dhimma Walloo, dhimmoota daangaa gara dhiyaatii fi gara hundaanuu jeequmsa uummata Oromoo kan dhiyaa fi gujii keessatti manaa fi wanta wajjin gubataa jiru kanarratti haala wanni kun itti dandamachuu danda'u irratti akka tokkotti yaaduun yoomirrallee caalaa yeroon isaa amma jechuudha. Kanaaf meeshaan Oromiyaa keessa naqamaa jiru kan 20,000 meeqa qabneechaa jiru kun hundinuu
nu eeguudhaafi miti. Kanaaf rakkina guyyaa guyyaan diradhaa keessatti dhalataa jiru eenyu akka duuba jiruu fi akkamitti akka deemaa jirus argaa jirra beekaa jirra jechuudha. Kanaaf isa kanarratti yeroo kamiyyuu caalaa mooraan Oromoo kun haala itti wal hubannoota kamillee caalaa waan dabre hundaa'uu dhiifamee anaatu siif beekaa osoo hin taane kana achi kanuuf beeku uummata Oromooti. Namuu akeekaaf kaayoosaa qaba. Akkaataatti biyya kana ceesisuu qabu qaba. Uummataaf murtii waliigalaa uummataaf dhiifnee rispoonsabiliitii akkaataa itti balaa kana uummata irraa dandamachiisuu dandeenyu irratti tokko taanee hojjechuun dirqamaa kan hojjetamuu qabaanii. Galatoomi kun egaa gaaddisni hooggansa Oromoo kun hundi isaanii warra achi keessa jirtan hundi keessan Oromoodhaaf qabsooftanii amma Oromoodhaaf qabsooftanitti amma aangoo mataa keessaniitiif hin taanetti walii galteen kun qabsoo Oromoo gara fuulduraa Oromiyaan garamitti deemaa jirti kan jedhu baay'ee barbaachisaadha. Galatooma. Gaaffiin amma itti aanu kun obbo Gamteessaadhaa fi ati akka dura taa'aa koree dhimma filannoo ABO'tti amma ABO'n akka paartii tokkootti biyya keessatti filannoo gaggeeffamu kanarratti qooda fudhachuuf eeyyama argateera. Eeyyama kana argachuudhaaf almost waggaa tokko walakkaa isin fixee eeyyama piroosesii kana gochuudhaaf ati irratti hirmaatteetta. Rakkoo maaltu isinirra ga'e? Maal ture piroosesiin isaa? Mee ibsa uummata Oromoo adda adda odeeffamaa waan jiruufi mee gabaabsiituma kana nuu ibsime. Tole, fayyaadee. Koree qopheessituu ABO galmeessituu irratti kan hojjechaa turre malee koree filmaata ammaa deemuuti. Koreen filmaata ammaa kan waan kophaati san ittiin dhufaa jechuudha. ABO galmeessuudhaaf koree dhaabbatteetu jira. Yeroo lamatti dhaabbattee jechuudha. Koreelee san irratti waan hojjetamee fi gabaabsinee himna. Akka na gaafatanii gaaffii deebisuufi. Jalqaba hamma duraa haareetti hin galmoofne jenneeti mootummaa wajjin wal qabaa turre. Nuti jaarmaya kan duraas bara 91s isaan keessatti jaarmaya qooda fudhachaa ture. Haala nagaa san keessatti takkaas karaa dimokiraasiitiin biyya tana ceesisuudhaaf haala ture san keessatti qooda fudhachaa turre. Haareetti wanni riistar ta'uuf hin jiru kan jiru. Duraanuu galmeen keenya jira. Bifuma sanii itti fufuu qabaa kan jiru dhiibaa turre. Maayii irratti galmeen keessan kan gaafa sanii hin jiru kan jedhu deebisanii jechuudha. Kun egaa murtii siyaasaatiin beekna. Tole jenneeti haareetti galmaa'uudhaaf mariin godhame. Marii san irratti maali wanni dura barbaachisu kan jedhu lafa kaa'ame. Inni wanni dura barbaachisu paartii tokko taatee biyya san keessatti galmaa'uudhaaf dura founding member warra jedhu kana galmeessuus irra jira. Isaan kana maqaa isaanii hunda galmeessitee mallattoo isaaniitiin wajji waa hunda isaaniitiin wajji warra boordii filannootti dhiyeessuus irra jira jechuudha. San booda kora godhattee amma isaa hiyyaamtee kara galmaa'utti deemta. Isa saniif koreen miseensa 5 gumiirraa nam 3 ijaaramanii isaanitti nutti dirqamni kennamee jechuudha. Petiishina kana walitti qabuudhaaf inni kun gama amajjii gama dhumaati. Bara 2019 yeroo hin qabnu ji'a 2 ture. Akkasitti koree tanatti kennanii durataa fi barreessaa fi tokko koree waliin turre. Isa kanatti dabalatee immoo miseensonni 5 gumii 3 kuni bakka bu'oota godinaalee hogganoota gaafa san caasaan diriirfamee waan jiruuf godinaa hundi hoggana qaba. Hogganoota miseensa gumii sabaatii fi qondaaltotaa jira. Isaan kan akka koreetti jala ijaarree peeshina kan akka sassaabnu kan jiru dirqamni kenname. Dirqama san bakkaan ga'uuf qajeelfama karoora lafa kaayyannee qajeelfama baafnee humnoota yaame kan hunda godinaalee jirurraa waliin yaamne jaalbilloollee hin dabalame achitti dhufnee mari'annee koree tan hunda waliin teenyee mari'annee akkuma sirna gartee biyya sanitti namni tokko paartii tokko galmaa'u kan dhugaa sanitti gatteenyee nama meeqa finna hanqana finna eessaa finna kan jedhu sun hundi galmaa taa'ee irratti mari'atee jechuudha. Akka federaalatti paartiin tokko galmaa'uudhaaf amma addi bilisummaa Oromoo akka federaalaatti galmaa'uudhaaf Oromiyaa irraa 40%. Naannoo Oromiyaa irraa alatti immoo 60% nama isaa argamsiisuu qaba. Kanaaf
naannawa Oromoon ta'in irraa naannawa Afrirraa fudhannee Beenishaangul, naannawa Amaaraa, Hararii fi Finfinnee naannawa addaa fudhannee kaan Oromiyaadha. Inni kana hunda gaamma nama 1,500 yoo fiduu barbaanne namni 900 naannoo Oromiyaa irraa alaa namni 600 Oromiyaa irraa taa'e. Isa kana lafa keenyee gaditti gandatti bakka silaa filmaanii ta'uu sanitti nama meeqa gandi tokkichaan bakka filmaanii ga'uu sanitti Oromiyaa keessa kan jiru nama meeqaatu sagaa yoo kootaa sana adda baafnee sadarkaa waliigalatti keenyee isa san kutaa hundaaf ramannee kutaan hundi dhufee foormii isaas tolchinee waan bitannee ergine jechuudha. Akkuma jenne sanitti kana warri irratti hojjechaa ture sadarkaa gadiitti billofaadha. Immoo akka koreetti akka sadarkaa olaanaatti Finfinnee waajjira qabnutti wanni lafa keenyee hojii kana godinatti gabbaafnee warri godinaa hundaa fudhatee gabbu'ee irratti hojjetee ji'a 3 keessatti ji'a 2 osoo hin ta'in wanni sun xumure jechuudha. Kuni maarchi 12tti xumurree jaalli waan kana irratti gaafatamuu qabu miseensi Shanee Gumii gaafa san jeetti ta'ee hojiirra jira. Isatti kanninee inni fuudhee mirchaa hojjetti galche. Inni piitishinaa kun kanaan dhume jechuudha. Wanni nu mudate hedduu gaafa sanitti tokko biyya san keessatti taaree ta'u 2 nuu fi mootummaa jidduu rakkoo guddaatu ture jechuudha. Akka kaboodaa kanan ta'e malee gaafa sanuu rakkoon keenya nu jidduutti hammaatee bakka nama sodaachisuun bakka nama qabuun hanqinni xiqqaan akkamma jiru kun osoo mul'atiin xixiqqaa mul'achaa ture jechuudha. Rakkoo guddaatu jira. Isa saniin wal qabatee immoo jabinni dhaaba kanaa dhaabni kuni tokko kaayuu isaati. 2 sirnatti waa hojjetu muuxannoo sirnatti waa hojjetu kan bara dheeraa kuufatee qaba. Kaan caasaan isaa kan duraan jiru san deebifnee haaree jijjiirree hanqachi jiru san caasaa keenya irra diriirfannee haaromsinee hojiitti bobbaa'uu santu nu gargaara jechuudha. Dirqama kana akkuma jennetti naannoo hundattuu naannoo 8tti ergine ji'a 2 waan caale keessaa ishinni keenya deebi'ee ishiin san fuunee maarchi 12tti galchine jechuudha. Isa kana jalbilloo akkaataatti hojii gadii keessatti isaan qunname irratti yaada kan nagaa jechuudha. Amma bitishinni kun eega kennamee waa hundi xumuramee booda mee keessa deebinee ammaas Shanee Gumii teessee korri kun yaamamuu qaba. Korra kana dafnee finnee waan kana galmeessuuf fixachuu qabna kan jedhu Shanee Gumii irraa ammas nama 5. Dirqamni kun nutti kenname nama 5 nam tokko dura ta'a achi booda 4 immoo koree 4 ijaarree koree loojistikaa, koree nagayaa, koree dokumentii qopheessituu fi koree miseensota koraa adda baaftee akka yaamaman qopheessitu kan jedhu nu kenname. Kun moo'ee gama maayyiiti. Moo'ee gama maayyii kanatti koree tana walitti dhufnee ji'a tokko qofa qabna koree kana yaamuudhaaf. Koree kana gaggeessuudhaaf jechuudha. Yeroon kun immoo yeroo sanirra hamaa ture. Tokko chaalenjiin nurra ture. Haalli Oromiyaa keessa jiru fi haalli naannoo biraarraa naannoo 4 Oromiyaan ta'in kanarraas nama fiduu nurra jiru. Kanaaf lola guddaatu deemaa ture. Mootummaa jiru haalli jiru hidhaa ajjeechaa doorsisaan haala hamaa hedduu rakkisaa keessatti waan kana godhuu qabna jenneetti seenne lolli Oromiyaan hundi kumaan poostii jalatti yeroo sanitti jira. Lolli guddaatu deemaa jira. Namni keenya bobbee galuu rakkoo guddaatu irra ture. Namni kun hundi walgahii kanaan dhufu kan jedhu yaaddoo guddaa ture. Isa kanaan wal qabatee kan biraa faayinaansaalii rakkoo guddaatu jira. Nama Oromoon hundinuu kora kanarraa qooda fudhachuu qaba. Nama meeqa fiduu dandeenya kan jedhuun rakkoo guddaa ture jechuudha. Nama 600, 700 ol fiduu akka hin danda'amneefis irra walii galle. Maaliif nageenyiinis rakkoo waan tureef nama kan hedduu kan buqqaaftee fiduun ammaas ifiifuu rakkoo biraa waan fiduuf nageenyiinis Oromiyaa keessa waan hin jirreef inni kana hundaa wal qabatee chaalenja kana hundarra aannee waan kana immoo qopheessuu qabna kan jedhuun koreen teessee sagantaa baafnee korora hunda faayyannee qajeelfama baasuudhaan koreelee tana hojiirratti bobbaafnee koreen tuniif jalatti namoota 3, 4 akka jaartu goone isaan kunii banii godinaalee wajji wal qunnamanii abbootii godinaa warra godinaa hogganoota Shanee Gumii warra Gumii Sabaa kanaa wajjin wal qunnamanii dafanii waan kana akka qopheessanitti wanta goone kaan loojistikaa waan hunda fixannee kootaas erginee namni waliigala nama 500 miseensi akka dhufu namni 200 immoo warra observeraa akka ta'utti yaadnee sagantaa keenya bal'ifnee aadaa turre. Yoo xiqqaate atleast warri wareegamtoota faamilii warra maatii wareegamtoota akka dhufan warri qabsoota irratti miidhaman akka dhufan maatii isaaniillee akka dandeenyetti akka dhufu warri beekamuun qabsoo Oromoo Oromootiif waa gumaachan bakka hunda Oromiyaa guutuurraa akka dhufan
bakka bu'oonni jaarmaa, bakka bu'oonni mootummaadha, bakka bu'oonni dippiloomaasiidha. Inni kun hundinuu gaa walii qabatee tura namni 700 kora kanarratti akka argamu murteessinee isa kana hojii isaa kana xumurree amma korri duraan guyyaan itti qabamne guyyaa Juun 19 irraan 21 ture. Sagantaan isaa gaa wal duraa duuba wal hafarsuudhaan gaa dhiibbaa walirra godhuudhaan ji'a tokko keessatti akka korri kun taa'u ture. Kanaa wajji kan wal qabatee dookumentii kana qopheessuu keessatti haala jaarminni keessa jiru. Biyya keessa jaarminni keenya jiraachuun, ala jaarminni keenya jiraachuun inni kanaa wajji wal qabatee isa kana wal fudhachiisuun rakkoo guddaa ture. Warra biyya alaatiin wajji haasa'uun kan biyya keessa isa kana fudhachiisuun dookumentii kana keessatti tolchanii qajeelchuu fi waan heera keessa jiru, waan sagantaa keessa jiru. Jaarminni kun hoggaa tokko dura kora godhatee bara 2027 godhatee wanni achirra murteessee ni jira. Inni kun rakkoo karaa mootummaa fi karaa eeyyama argachuu irratti mee isa irratti wanni jedha. Ittiin dhufaa isa kana fixannee dhufne jechuudha. Gaafa korri 19tti dhiifne amma deebinee 28tti goone amma osoo nuti kanatti jirru balaan biyya sanatti dhalate. Balaan hogganoonni duutii hogganaa sun dhufte biitti shororkaa guddaa keessa seente. Namni sosso'ee babba'uun rakkoo ta'e jechuudha. Amma torbaan nuti silaa korra kan geessu kana keessatti kan wanni kun ta'e amma shakkineeti mee duraanuu gaa komishina poolisaatis warra Finfinneetis hunda waraqaa geessinee jirra harkannee jira. Amma balaan kun gubu rakkoon guddaa mudate. Amma shakkilee dhayinee poolis komishina gaafachuu qabnaa kan jedhu hayyu dureen dhaqanii akka gaafatan murtaa'ee dhaqan. Kuni Wednesday'dha. Wednesday dhaqanii gaafatan. Gumaa rakkoon hin jiru waraqaan keessan nu gahee jira. Korra keessan dhimmata gaggeeffadha. Nama eegamuus isiniif erginaa kan jedhu adda baanee jechuudha. Amma gammannee namnis akka seenu namatti dhaamuus seenne guyyaa lamadaa Thursday sa'aa lamatti sa'uma sanitti poolis komishinii nu yaame jechuudha. Dhayinee jechuudha. Korra keessan godhachuu hin dandeessan kan jedhu nu beeksisanii jechuudha. Namni cinaan Finfinnee seenee jira. Cinaan karaa irra jira. Amma maal goona kan jedhu staak ta'uuf jennee jechuudha. Aboo waan kana dhiisuu hin dandeenye. Yoo xiqqaate torbaan tokko achi fageessaa malee amma godhachuu hin dandeessan. Hayi namni dhufee akka goon nama hoteela jiraachisaa. Isaan rakkoo nuti qabnu hin beekan gartee. Hoteela illee kan nama dila kan hoteela jiraachisuu dandeenyu se'an. Kanaa achi wanni isin goonu hin jiru ammatti godhachuu hin dandeessan kan jedhu murtaa'e. Amma waan goonu wallaallee tokko Juun 30 duratti yoo waan kana finne heerri haareenni amma beeku kun bahuuf ta'a. Heera kana jala seenuuf jenne jechuudha. Heerri kun akka ammatti illee hin beekamu haala hamaan dhufa jenneeti yaaddawaa turre. Haala tokko kan gartee akka nuti magalmaa'uu hin dandeenyu taasisuufaa jira jennee shakkaa turre. Wooma ta'eefuu osoo Juun kun hin dhumne godhuu qabna kan jedhu wanta qabaannee turre. Akkumatti galgala sanis waan kana nutti mul'anne itti fufuu qabna kan jedhu yaadni ture. Jaalli keenya kan waan kanarraa dhimma qabu irratti hojjechaa ture kan warra bulchaa boondiitti wajji walqunnamtiis qabu isaanii wajji haasa'ee akkuma ta'etti warri kun akkatti ta'utti waajjiroo keenyatti godhanne kan jedhu murtaa'e amma kuni Friday ganama jechuudha. Amma namni duruu dhufee mooraa guutuu jira. Tokko amma chaalenjiin guddaan jiru haala kana keessatti akkamitti waajjira kanatti koroo kana goona. Yoo osoo nuti koroo kana godhuu wanni takka asitti dhalatte. Takkaas mootummaa waan kana dhage. Dhufee asitti nama kana hidhe. Amma seenaa keessatti waan guddaatu mudachuu ta'a. Maal goona yoo dhiifne waan biraati. Wanni kana murteessuun it was critical dhaaba kanaa fi hoggana kanaa fi sa'aa 9 ganama waajjiratti shaleen teessee akkuma ta'ettu murteessinee risk ofeenii fudhannee itti fufnee tumaarrama godhuu qabna kan jedhu murteessinee kursiin dhufee ala taa'ee waajjira keenya keessatti namni tola nama 400 ol korra sirriitti argame kan Finfinnee turee fi kan jirus wal yaamee dhufee kan duraanuu cabsee dhufee wanni nama dhibuu Oromiyaa guuturraa namni achitti argama. Bakka silaa rakkoon jirulleedha namni cabsee dhufee naannoo uummata kan wallo kana cufarraa namni osoo haalli hamaan sun jiru namni sosoo hin dandeenye keessattuu gaagama dhalatanii wal qabatee namni sosoo hin danda'u ture. Isa san keessa namni dabaree dhufee akkasitti guyyuma san keessatti teenyee korra san bifa akka malee seenaa keessatti nama yaaddisuun godhanne guyyaa sanii yaadadhaa waa hedduutu nama dhagahama. Namni tokko biyya fi keessatti
kora akkasiisan seenaa qabeessa kora yeroo duraatiif godhamu san godhachuu dadhabee alatti aduu irratti osoo roobni roobu rooba keessa taa'ee guroomni itti hammaate mana seenaa guroomni caame kursisaa qabatee deebi'ee bifa hedduu nama gaddisiisu hedduu nama dhagahamuun kora san gaggeeffanne egaa bifa saniin xumuranne seenaa kora sanii yeruma biraa bal'inaan himuu irra wayya ammaaf kanumaan jaa garuu wanni guddaan osoo hin dubbanne bira kutuu hin feene ummata kora san irratti qooda fudhate murannoon isaan qaban kutannoon isaan qaban jaalalli isaan dhaaba kanaa qaban qabsoo kanaaf qabaniitu hedduu nama dhagahamaa ture jechuudha. Haallan san hunda haadha harmee ijoollee wareegamtee yaala keenya walisaa sanfaa harmee isaa faatu umrii saniin kunoo bakka dheeraa fagoo sanirraa eenyummaan isoo osoo beekamu bakki isiin dheetu osoo beektu wanni fedhaa dhufu jettee warra akkasii faattu kora sanirratti argame isa kana murannoo namni qabeenya kana qabuutu nama ajaa'ibsa. Silaa uummanni keenya akkasii muratoo ta'uu baatanii korri sun godhamee har'a bilisummaa Oromoo galmaa'uu hin danda'u. Murannoon uummanni keenya qabu jaalalli uummanni keenya qabu guyyaa sanurraa mul'ata. Xiiqii namni wal ga'ee sanirra taa'e hundinuu fuula isaarra viidiyoo irraa yoo agarte itti dhagahamaa ture. Dhaabni isaanii dhaabni kabajaa qabu dhaabni guddaan kun haala san keessatti kora san ala sanitti godhachuun sun nama hedduutti dhagahame haa ta'u immoo bifa saniin haala hedduu dhiibbaa akka malee keessa jirru keessaanii murtii san fudhannee korri san ta'ee kora san fixannee waan silaa jarri nurraa barbaadu guyyaa ganamaa galchinee jechuudha. Jaalbilloo irratti taa'ee ta'uu kan waa filmaataatti deemnaa jechuudha. Galatoomii obbo Gamteessaa jaalbilloo isarrattis andabaltoo jiraate gaatisa piroosesii sun irratti akka hirmaattedha nan beeku. Isarratti andabaltu dabalteet isumatti aaneet immoo waan si gaafadhu waa'ee filannooti gaa amma eeyyama argattanii eeyyama kana gaa filannoon deemuuf deemaa garuu amma akka naannoo keessattuu naannoo Oromiyaa akkuma hundaattiyyuu biyyattii keessatti rakkoo guddaa jira keessattuu naannoon Oromiyaa komaandi poostii jala jira dhiyaa filanni naannoo Booranaa naannoo Wallaggaa kana filannoon kun akkamitti deemuuf deema gaa isin eeyyama argattanii eeyyama argachuu duwwaan filannoo saksasiin godhu nagaan barbaachisaa uummanni Oromoo nagaadhaan kan nama barbaade uummata barbaade wayii dhaaba barbaade filachuudhaaf nagaadhaan bahee galuu turre jira nyaatee dhugee buluu turre jira mana qabaachuu turre jira yeroo ammaa kana rakkoon kun namni keessattuu nyaatee bulaan jiru qotatee bulaan jiru komaandi poostiin akka arginu kanatti rakkoo tokko agarsiisa jedhameetiin himama nuti akka miidiyaa tokkotti dhaqnee achitti xinxaaluu hin dandeenye eeyyamni isinii kennama hin naqxu jedhanii ture Jeneraal Biraanuu Juulaa si'a tokko amma yoona eeyyama nuu kenname isin agarre garuu akkamitti ilaaltu isa amma obbo Gamteessaan jedhe irratti dabaltee waa'ee filannoo sun irratti. Tole. Waa'ee pitishinaa irratti Gamteessaan hedduu tuqee jira. Akkuma inni jeessana namoota akka guutuu biyyaatti ce'uudhaaf nama 500,000 nu barbaachisa ture. Dhaabni akka guutuu biyyaatti akeekaaf kaayyosaa akkuma kaleessa ganama qabatee deemaa jira. Haa ta'u immoo akka guutuu biyyoolessaatti galmaahuudhaaf dhaaba kana kan dirqisiisee biyya kana sirni waggaa 27 ture kun Oromoota cicciree ture. Oromoonni hedduun walloo uummata seenaa qabu kan yeroo dheeraa Oromoo irrallee diina faccisaa ture kun hundinuu har'a Oromiyaa keessatti yaamamaan jiru. Naannoon Finfinneedhaa kun akkasii, naannoon gara Benishaangul akkasii, naannoo gara bahaa kan naannoo Sumaaleedhaa waldaan geessanii, naannoo Diredhaa dabalatee, naannoo Harar magaalaa Adaree bulchiinsa Adaree biyyoodhaa dabalatee naannoo Harariidhaa jechuudha. Kana hunda keessatti uummata keenya bal'aatu jira. Kanaaf uummata bal'aa kana reach out godhuudhaaf yookaan dhaqqabnee keessatti illee dorgomnee bakka bu'ummaa keenyaallee kan silaa paarlaamaa biyyattii keessatti qabnullee ol kaasuudhaa fi uummanni keenya daangaa gartee sobaa kan dhugaa isaa hin taane niituu kanaan akka ciccitee gargar hin hafne dhaqqabuun dirqama waan ta'eef gartee biiftii gartee dhaabni itti deemaa jiru akka guutuu biyyoolessa Oromiyaatti kan ce'uuf kana ture jechuudha.
Kanaaf akkuma inni jeessan nagaa nuti isa gaafatamaan jalqabtee isaan godinarraa walgahii atattamaatiif walitti dhufnee baatii 2 keessatti petiishina kana qopheessaa. Petiishinni kun akka ulaagaa heera biyyattii lafa kaa'ee fi boordii filmaataa lafa kaa'een bakka bu'oonni aanaalee hundarraa akkaataa itti hirmaachuu qabu irratti bakkoota namni 900 argamuu qabu kana keessattis kootaan isaa akkaataa itti ol ka'uu danda'utti dirqamni nu kenname yeroo hanga san keessatti gaa hanqinoonni hedduun illee osuma akkuma qabnutti taa'ee waan sana walitti qabuudhaaf godina hundarraa halkanii guyyaa hojjetaa turre. Waan sana irratti immoo jaalgamteessaan akka gaafatamaa koree kanaatti nu hordofuudhaa fi eessarra geessanii maalirra geessanii kan jedhuun yeroo ja'ame sanaa gaditti petiishina sana ulaagaa isaa guunnee maqoota fi eenyummaa isaanii adiraash teessoo isaanii waliin walitti qabnee maqaa sana galchine jechuudha. Sana booda gaa piroosesni eegamee akkuma reefu jaalgamteessaan jedhee koree sana irratti waan guddoo nama gaddisiisu yeroo san keessatti nu ulfaate waanuma jennullee nu wallaalchise. Miseensonni keenyallee hedduu gariin isaanii boodarra hubatan malee itti dhagahame ture. Maaltu itti dhagahame yeroo koraa sana waan biraa hundaa'uu fixannee sirnaan miseensonni dhaaba kana galmeessan duraan galanii jiranii kora sana akkuma jaalgamteessaan jedhee roobiidha kan gartee korri ni gaggeeffama jedhamee himame. Roobii namni kun gaa godinoota Oromiyaa babal'aa guddaa kanarraa ka'eeti kan dhufu. Roobii za'aa booddeedha dhageenye. Za'aa booddee jaallan silaa duraan dhaaba kana galmeessan fi akkuma jaalgamteessaan jedhee maatiilee qabsaa'ota hambaa jaallan wareegamanii hoogganoota gadaa dabree kan durii kana hunda nama haala silaa bareedaan akka irra hirmaatutti yaadame. Kun xayyaara muratee kun maal ta'e irratti yaadamaa ture. Roobii hoggaa nuti galgala ergaa kana gadhiifnu namni gariin ganama ka'ee karaa bu'ee gariin edanuma ka'ee karaa bu'ee gariin ammoo galgala makiinaa kireeffannee jummata ganama kamisa galgala baanee jummata galgala dhaynee finfinnee kamisa galgala baanee jummata seennee walgahiirraa hirmaanna jedhee yaadamaa ture. Kanaaf yeroo galgalarraa yeroo sannii yaadadhaa ani naannoo Hawaash kanaan ol deemaa jira. Gara za'aatii 4:3-4:45 akkanani ta'a. Sagantaan koraa ammallee dhoowwamee jira haalli biyyattiidha. Kanuma kaleessa nutti himamee nuti kaleessa nama yaamne namni karaa bu'ee hafee kanaaf yeroo achi dheeressaa jedhanii waan jiraniif namni gartee kan karaa bu'ee seenee finfinnee seene malee haadacha'u kan jiru ajajii darbu godina hundattuu jechuudha. Amma gaa jaallan hedduun karaa seenanii kun makiinaa koree kun ciroo dachaa kun calanqoo dachaa kun hawaashii dachaa haala sanaan jaallan sana of duuba deebisaa ture. Bakka hedduutti jechuudha. Jaallan silaa bal'inaan akkuma jaalgamteessaan jeessan irratti hirmaatan jechuudha. Garuu jaallan gariin murannoodhaan ija guduunfanneetuma waajjiruma kanallee taatu dhaynee dhaaba keenya ilaallee nagaa fuuna kan jedhu godinoota hundarraa warri dura seenanii haala sanaan gaa hooggannis murtii jajjabaa fudhatee akka fedhees ta'u kora silaa seena qabeessa kan silaa ABO'n bara 1977 kora jalqabaa kan dhaaba bu'uureessu Finfinneetti taa'ee kan lammaffaa bifa addaatiin kan Finfinneetti qophaa'ee manni kireeffamee guyyaa 3 deemamaa ture. Akkuma gaafa dur gaara keessa muka jala teenyee kora godhachaa turretti daasa waajjira keenyaa keessatti taa'amaa ture. Seenaadha kunis gaafa tokko ni ta'a. Korri kun ni akkasii gaggeeffame jechuudha. Kanarratti gaa murtiin keenya fudhate xiqqaadhaa miti laafaadhaa miti murtii jajjabaadha. Nagahummaa namoota nama gara 400 sana walitti qabanii nagaan gaggeessanii yeroo nam tokko sosso'iin ja'amee bakka tilaa korritti gaggeeffamu sanitti illee dawwalanii akkan gaggeeffame dhoowwamee ture. Sana qofaa miti guyyaa haya torban tokko torban lamaan jettan kana guyyaa isaa guyyaa kana ja'a nutti himaa ja'amee illee gaafatamee ture. Guyyaallee isin hin beeksifnu lakkumachi yaanuun isin beeksifnu. Kan ja'amuutu ture jechuudha. Kan hunda keessatti godhatee dhaabni koraa dhaaba kana bifa haaraan carraa inni akka galmaa'u kana argate godhuu keessatti qoonni agartee hoogganni dhaaba kanaa bulchiinsi koree gaggeessituu petiishinaa fi dhaaba kana galmeessuuf hojjetu karaa jaalyaddiitti fa'aan irratti hojjetamaa ture. Hojii laafaa hin turre jechuudha. Kanaaf kun bifa kanaan gaggeeffamee xumurame. Kan si dhibu ammallee deebi'amee waan si gaddisiisu eega amma koreen kun fixatee waan silaa waraqaan kun hundi yookaan galee booda namoota dhaaba kana galmeessuuf maqaa isaanii aanaalee irraa godinootarraa mootummatti boordii filmaataa galanii jira.
Boordiin kun deebi'ee namoota kana aanaa irratti gadhiisa. Godina irratti gadhiisa jechuudha. Dhaaba kana siitu galmeessee dabaluu galmeessitee jirta. Quba qabdaa firmaan kun keetii moosi duubaa godhame ja'ameetti gad deebi'a jechuudha. Yeroo kana keessatti illee dhiibbaan gara mootummaatiin ture. Miseensotuma keenya kan kaleessa gartee maqaa isaatiin galmeessinee dhaaba kana ol galchine akkaataa inni waan sana irra deebi'ee lakki anaa miti ana duubaa godhame kan jiru yaaliin akkasii hundaatu godhamaa ture jechuudha aanaa irratti jechuudha gartee doorsisuun kootu anaa miti jee gartee ana duubaa godhame jee ja'amee aanaadhaa fi godina keessatti wanta akkas akkasiisuun tahaa ture jechuudha. Garuu san hundaa'urra aanamee jajjabina miseensa keenyaatii fi hawaasa Oromootiin hoggana cimaa dhaaba kana kufee ka'aa wajjin ture bara hamaa kana keessatti gadadoo dhaabni kun qabu hunda rakkoo diinni keessaa fi alatti dhaaba kanarraan ga'ee ciniinnatee osoo kaayoo dhaaba kanaa hin sharafin osoo dantaa saba kanaa irraa hin qishirin rakkoo jiru hunda baadhatee achiin ga'e waan qabuuf akkasuma immoo uummata qabsoo kana jaalatu kan intala ilma abbaa obboleessaaf qabeenya qabu hunda itti dhabu waan qabuuf jecha dhaabni kun haala san hunda keessa dandamatee bakka kana gahee jechuudha. Kanaaf gaa isa sana walitti qabuu irrattis hawaasa keenya kan aanaa dhaqqabuu hin dandeenye bakka jiru ofitti yaamnee dubbisuun waan godhuuf qoonni hawaasni keenya godhe xiqqaa miti akkasuma immoo ofirraa kaka'insaan geejjiba mataa isaa barbaaddatee dhaabni kun hanqina dinagdee keessa jiru waan barbaaduuf bahii sana hunda hanga danda'ametti of danda'ee miseensi dhaaba kanaatii fi hawaasni Oromoodhaa kora bareedaa sana akka milkaa'u taasisee jira jechuudha. Kanarratti bifa gabaabaadhaan hanganumaan iddoo barbaadaa kan ammoo dhimma filannoo jette sana amma galmeen xumuramee jira. Filmaatatti deemaa jirra. Filmaataaf haal dureen hundinuu xumuramee jira. Filmaanni kun akka nuti yaadnutti ni deemaa jenneeti yaadna. Sababni isaatis mootummaan addunyaatis maallaqa baajeta waan kanaaf oolchuu danda'u. Filmaata kana kan jijjiiruu danda'u paartii mootummaa osoo hin taane boordii filmaataati akka heera Itoophiyaatti. Boordiin ammoo waan isa barbaachisu hunda argatee jira. Tokko kan waan kana barbaachisu maallaqa. Maallaqni waan kana barbaachisu doolaara miliyoona 129 kana addunyaan kenniteefii jirti baankitti naqamee jira. Kan lammaffaadhaa kan Habashaan eeggadda nu dhorke tokkotu ture. Waan sana silaa carraa guddaan mootummaan biyya bulchaa jiru keessaafuu ODP'n jechuudha. Waan sanaan Oromoo dandamachiisuu danda'a ture. Lakkoofsa uummataa kan waggaa 27 kana qiqqisharamee qoqqoodamaa ture sana lakkoofsa uummataa sana dabarfamee ture. Yaa'ii Amaarri rakkoo isaan keessa jiru. Naannoo Gondar keessatti Walqaayit Sagadeedhaa fi Qimaantii fi akkasuma warroon Aaggaw kan jiran kun waan eenyummaa isaanii kaasaa tureef Amaarri hanga waan kana tasgabbeessuutti lakkoofsi namaa akka seensiin biyya san keessatti hin deemne dhiibbaa godhaa ture. Seensiin sun silaa osoo deemee waan guddaa tokko Oromiyaa keessatti uuma ture. Lakkoofsa paarlaamaa Oromiyaadhaa ol kaasa ture. Lakkoofsi kaleessa kennamaa ture uummata keenyaaf bakka bu'ummaa isaa gahaadhaa miti. Tokko bakka bu'aa isaa ol kaasaa kan lammaffaa baajeta aanaadhaaf ramadamu ol kaasaa, baajeta fayyaadhaaf ramadamu ol kaasaa, kan barnootaaf ramadamu ol kaasaa, eenyummaa fi lakkoofsi Oromoodhaa kan waggaa dheeraaf xiqqaachaa ture. Kan amma kun waggaa fedhamee parsantii 26 kan waggaa fedhamu jaan kun hundi ni xiqqaata ture jechuudha. Waan si gaddisiisu akkaataa heera Itoophiyaatti nama 100,000tti bakka bu'aa tokkootu bakka bu'aa jira. Garuu Oromiyaa keessatti akkasii miti. Akki Oromiyaa keessatti itti kaayamee akkasumatti qoodame. Aanaa 4-5 walitti qabaniiti bakka bu'aa tokko jedhani. Kan aanaan tokkichi nama 200,000, 300,000 qabu jechuudha. Kana keessaa yoon akka fakkeenyaas kaasee amma Harargeen guutuun bakka bu'aa 28 qabdi Itoophiyaa keessaa, paarlaamaa Itoophiyaa keessaa jechuudha. Arsiin 33 qabdi kutaan Arsii jechuudha. Baalee guddaan kun 7 qaba. Gujiin dhiyaa fi bahaa 5 qaba. Booranni bakka bu'aa 4 qaba. Shawaan 54 qaba. Iluu Abbaa Boor 11 qaba. Jimma 18 qaba. Wallagga 31 qaba jechuudha. Bakka bu'aan akkaataan isaan itti qoodan akka kanaan fakkeenyaaf amma kana keessa Harargee yoon si fudhadhe amma aanaa Cinaaqsan, Gursum, aanaa Jaarsoo fi Baabbilee aanaa 4tu walitti bakka bu'aa tokko qaba jechuudha. Aanaa 4 bakka bu'aa tokko qaba jechuudha. Kanaaf namni akka Qumbii, Gola Odaatii fi Malkaa Balloo walitti aanaa tokko qabu.
hawwii guddinaatii fi daaroo labuu walitti tokko qaba. Hancaar bordoddee fi gubbaan qorichaa walitti bakka bu'aa tokko qaba jechuudha. Odaa bultuun bookee xiqqoo fi burqaa diimtuun walitti bakka bu'aa tokko qaba jechuudha. Haala kanaa walitti takashamee asii gadiin tokkuma qabdan. Sigalee ja'amee itti kennamaa ture. Lakkoofsi kun silaa osoo sirriitti deemamee akka heerarra jiru sanatti bakka bu'aan lakkoofsaatu ol ka'a ture. Jarri kana waan beekaniif jecha silaa OPDO'n jijjiirama kana aangoo harkaa qabdu sanatti dhimma baatee heeraan maallaqni addunyaa kafalamee ture waan sana. Kompiitarri namatti lakkaawan kafalamee dhufee biyya seenee jira. Warroota nama lakkaawan aanaarraa parsantii 51 warra barsiiftotarraa warra kaan ammoo biiroolee adda addaa keessaa ramadamee fuudhamee seminaarri kennamuufiin eegalamee ture. Eega bakka san ga'ee dhaabbate wanni sun waan silaama guddina afaan biyyattii keessatti dubbatamu uummata lakkoofsi uummataa haalli silaa amma jeequmsi kun lakkoofsi namaa waa hedduu tokkotu furama ture. Lakkoofsa sana haala sanaanii irra utaachisanii jechuudha. Waan silaa carraa silaa Oromoodhaaf heerri biyyattiilee hayyamu kabaajanii dhufeetti lafa jiru kan silaa odiitti lakkoofsa sana sirreessitee bakka bu'aan kunillee yoo arralleef ta'uu baate boruuf itti qaceeluu danda'u carraa dheengadda dabre keessaa tokko inni guddaan kasi gaddisiisu isa kana ture. Akkuma kaleessa sharafamaa ture sana ammas sharafamee irra darbamee kutee jechuudha. Kanaaf gaa amma isa kana boordiin filmaataa seensii kana akka heera biyyattiitti ammallee avreejii fudhatanii namni hangana waggoota seensii lakkoofsa yeroo dabreerraa hanga ammaatti meeqaatu ida'ame kan jiru walitti tattakashamee parsanteejiidhaan fudhatee appruuf godhee jira jechuudha. Baajeta isaa harkatee jira. Kanaaf nama hojjettoota isaa qaxaree hojii itti fufaa jira. Boordiin karaa isaatiin oofaa jira jechuudha. Mootummaan ammoo waan kana kasilaa waan kana aanjeessee namni fuula sanitti deebi'ee paartiin mormituutis mootummaanis bifa sanaan of gadhaabee namuu filmaata kana akkamitti filmaata waaraa taasisuu dandeenya. Akkamitti dimokiraasiin dhugaa sirni gartee namni irratti wal dorgomu kan atiitu korojoo kiyya hatee yookaan keessaa naqatee yookaan sirna sanaan hin mo'amee osoo hin taane dhugaa lafa jirtu allaafina kiyyaaf aanaa tokko keessatti dorgome yoo mo'ame laafina kiyyaa korojoo lakkoofsi namaa sagaleen uummataa sirriitti lakkaawamee laafina kiyyaa fi kufee waggaa har'aa yoo kufe waggaa shanan deemu kana akkamitti laafina kiyya san jabeeffadhee itti deemuu qaba. Jee itti jabaatee itti deemuu danda'u caalaa uummata biizii godhaa jira jechuudha mootummaan. Rakkoo adda addaa itti fidaa jira. Sabaaf sablammoonni akka reefu jenne sana uummata kaanii fi kaantu walitti ejjanii dibbeen tumamaa jira. Uummanni kaan kumaandii postiidhaan rakkataa jira. Paartummaan mootummaa akka silaa biyya bulchuu iyyuu yeroo baatiin shaniin caalle hafe kana keessatti ifuu bifa haarayaan maqaa adda addaatiin ijaaramaa jira. Isa kana hunda gaa namuyyuu horiisaarra jira jechuudha. Garuu sirna akka boordiitti paartiin gara fedhaa horiiru akka boordiidhaatti boordiin ulaagaa isaa qabatee waan isaa qabatee guyyaa isaa qabatee kalaandarra kaa'atee lakkoofsa namaa kan silaa seensii dabre sanaas akka heerri biyyattii hayyamuufitti guuttatee jira. Baajeta lafaa qabaa. Filmaanni kun bifa sanaan itti deemaa jira. Nuti immoo gara keenyaan akka dhaabaatti naannoo silaatti dorgomuu qabu. Duraanuu dhaabni kun caasaan jaalladii faara kan deebisaa turanii godinoota bulchiinsaa fi dinagdee biyya keessaas kan hojjetaa ture. Isaa caasaan godinoota hundattuu aanaalee hundattuu dhaabbatee akka bakka bu'aa paarlaamaa Itoophiyaattis kan nama kumaarree fi siingeessan piitiishina keessaa guuree galchaa ture. Kana hunda keessattuu dhaabni kun keepabiliitii gahaa qaba. Lafa Oromoo hafnaan lafa Oromoon harkaa qabu hafnaan bakkoota biraa kan silaan nu barbaachisaa fi Oromoota achi jira jennu hunda keessattuu dhaabbannee dorgomuudhaaf fi filmaata filannaa bakka bu'aa keenya qindeeffataa jirraa akkasuma immoo waajjiroota banuudhaa fi waajjiroota keenya eega waraqaa harkannee hayya waraqaa beekumtii boordii filmaataa harkannee booda hoogganni keenya godina Oromiyaa hundattuu bobbahee jira. Waajjirri haaraa itti banamaa jira. Kan duraan cufame bakkatti deebi'aa jira. Isa kana hundaa'u bakkatti deeffannee qophaa'aa jirra. Kana hoggaa jennu immoo uummanni keenya ni beeka. Maaliif akka dhumaa ture? Maaliif akka hidhamaa jiru? Maaliif akka rakkataa jiru? Maaliif akka rakkachaa ture? Gaafiin isaa maal akka ta'e ifatti beeka uummanni Oromoodha. Kanaaf isa kana gartee aabaa caadaa jedhanii barsiisuun isaan barbaachisu akkamitti akka sagalee isaa kennatuu fi aanaa isaa keessatti aangoo isaatti fayyadamee quba isaatti fayyadamee kan takkaa sagaleen isaa hin lakkaawamin kan eenyutu aanaa kanaaf yaaduu danda'a. Rakkoo aanaa kanaa eenyutu beekuu danda'a. Akkamitti dhugaadhaan uummata kanaa bulchuu danda'a jedhamee kan irratti shuumamu osoo hin taane sagalee isaatiin filatee gadhaabuudhaaf nuti hoggaa qophii akkanaa qabnu uummanni ammoo akkuma sirna hamaa sana cillaayifachiisetti filmaata gaddeemu kanaas gargaarsa meedikaalaa harkata.
xaa'oodha harkattaa bifa adda addaatiin doorsisa sanaan alatti bakka bu'aa isaa filatee akkaataa itti deemuu danda'u irratti qeeroodhaa fi uummanni Oromoof qopheessee deemuu qaba. Kanaaf dammaqaan sanarratti hojjetamaa jira. Warroonni nu fakkaatanis cunqurfamtoonni biyya san keessa jiranis carraa akka keenyaa warri waliin qabaachaa turres alatti PFD qaba dhaabni kuni isaan sun hundinuu biyya keessa seenanii hojjetaa jiranii isaan kun kushatikii warra akka Ogaadeen warra akka Sidaamaa Binishaangul Affaarota warroota nu fakkaatan kamooraa tokko akka Oromoon gabroomanii wajjin biyya san keessatti dorgomnee akkamitti biyya san akka ijaaramuu danda'u irratti waliin hojjetamaa jira. Warra immoo mooraa bitaa jiranis warra mooraa bitaa jiran sanaas kan waliin dhaabbatuu fi nu dura dhaabbachuu danda'an gargar baafamee akkamitti biyya kana mareefu jenne sanatti rakkoo dabarte akkamitti waliin qeessifnaa irratti haalatti waliin maratamu irratti hundattuu waliin maratamee bitaa fi mirga keessaa fi alaan hojjetamaa jira. Tamooraa qabsoos akkuma reefu jenne sanaa filmaata kanaatti qopheessuu fi haalatti daddaaqessa tokko malee ittiin deemuu dandeenyu irratti waliin deemna jechuudha. Kanarratti hojjetaa jirra. Itti deebina. Obbo Gamteessaa amma akkuma obbo Biloon jedhetti waa'ee kootaa jira. Nama uummanni Oromoo 5 ol otoo ta'ee jiru. Kootaan amma inni kenname akka baay'ina uummata Oromootti otoo hin ta'iin istimeetii godhamee kenname. Akka mul'atus immoo naannoo Amaaraa jedhameetuma kenname warri Agawoo jiru warri Kumaanti jiru achi keessaa warri adda addaa jiru Oromoon Walloo keessaa jira. Isallee waan keessatti dabalatee natti fakkaatu. Rakkoon kun otoo jiru akkuma jiru otoo namni Oromoon Oromiyaan kootaa barbaachisu sun otoo hin kennamiin akkasumas immoo Kumaandi poostii naannoo Oromiyaa qabatee otoo jiru filannoon kun ni deema jettanii yaaddu? Akka dhaabaatti wanti dhaabbanni keenya qulqulluudha. Maal jechuudha? Filmaanni biyya sanii gaggeeffamuu qaba kan jedhu amantii keenya dhaabbii keenya qulqulluudha. Wanni biyya san dhaqameef furmaanni biyya sanii waan filmaata ta'uuf akka adda bilisummaa Oromootti filmaanni ta'uun dirqama akka ta'e ni abdannaa dhaabbiin keenyaas qulqulluudha jalqaba irraa filmaanni kun ta'uu qaba. Haalli amma jiru filmaata kana nama taasisaa nama geessisaa kan jedhu yaaddoon ni jira. Nuus ni qabna namni biyya san keessa jiru hundi yaaddoo ni qaba. Inumaa yaaddoon kun amma guddateetu karaa adda addaatiin dhiyaachaa jira. Yaaddoon jiru kanuma amma isin kaaftan kana. Kan haalli filmaanni duraan itti kaa'ame suni kanuma jaalbilloo jee sanirratti jijjiiramni silaa waliin dhaabni kun godhu filmanni kun godhu ni jiru. Inni haala oradii lafa taa'ee jiru silaa dhugaa seensiin sun ta'uu qaba seensiin sun hin taane kanaaf seensuma duraan jiru sanirratti amma haala wayyoomina kanaan itti deemuun dirqama ta'a kanarraa kuni filmaata hanqisuu hin danda'u waan irraa dhiibbaatti godhuu qabna. Haalli immoo nageenyi biyyattii keessaa filmaata deemu irratti dhiibbaa ni qaba. Fakkeenyaaf Oromiyaan kumaandi poostii jala jirti. Lolli deemuu jira. Namni hidhamuu jira. Hidhamuu bira kutee namni nagayaanuu bobbahee galuu rakkisaa ta'ee jira. Inni kun immoo Oromiyaa qofaan Oromiyaatti hammaatu malee rakkooleen akkanaa kun naannoo hedduu jiranii jechuudha. Har'a Affaar keessatti tasgabbiin hin jiru. Somaalee keessatti tasgabbiin hin jiru. Amaaraa keessatti tasgabbiin hin jiru. Haalli Amaaraa fi Tigree gidduu hammaachaatu deemaa jira jechuudha. Isa kana keessatti walitti qabamee gulaalu yaaddeessaa. Isa san bira kutiihuu mootummaanuu silaa kan gartee filmaata kana qophii filmaata kana gaggeessu karaa filmaataatti kan nu ceesisu karaa filmaataa nu deemsisu kareefu dubbannu rakkoo ajaa'ibaa kana keessa jira jechuudha. Inni kun hundinuu filmaata godhamu kanarra dhiibbaa ni qaba. Kana namni kaadu hin jiru jechuudha. Haallan kun hundinuu immoo hiikaa yoon harkatiin filmaanni dhugaa kasirriidha ni ta'a jennee yaadna. Yoo gowwomsu ta'e malee. Kanaaf keessattuu haalli Oromiyaa keessa jiru tasgabbii harkachuu qaba. Kumaandi poostiin ka'uu qaba. Hidhaan dhaabbachuu qaba. Lolli uummata keenya irraa dhaabbachuu qaba. Uummanni keenya irra guddaan kan lolamaa jiru, kan hidhamaa jiru, kan ajjeefamaa jiru, kan buqqaafamaa jiruuf maqaa ABO'ti. Wanni biraan jiru. Har'a ABO'n sirnaanuu galmaa'ee jira. Namni tokkollee maqaa ABO'tiin yoo badii hin qabaanne ABO ta'uu qofaan hidhamuu hin qabu. Hidhamees duree tokko malee gallakkifamu irra jira jechuudha. Achi faccifni qabamu hin jiru. Kanaaf haalli kun dhaabbachuutu qaba. Filmaanni sun gaggeeffamuuf kan jiru
akka dhaaba keenyaattis amantii qabna. Akka gola hogganotaatti illee inni kuni wal hubannootu jira. Isa kanarrattis karaa keenyaan dhiibbaa ni goona jechuudha. Haalli kun furmaata argachuu baatu, Oromoon tasgabbaa'uu baatu, biyyattii tasgabbaa'uu baatu, nageenyi jiraachuu baatu, filmaanni sirrii kan godhamuu hin danda'amu waan ta'eef inni kunis sirraa'uu qaba. Biyyattii nagaa taatee tasgabboottee karaa filmaataa hundi keenya deebi'uun ni jira kan jedhu san dhaabbii keenyaa jechuudha. Inni kuni kana keessatti haalli nuti itti yaadnu haalli filmaataa akka dhaabaatti maal keessa jirraa jenna. Dhugaa eehama argachuun gammachuudha. Eehama argannee jirra. Eehama argachuun kun gammachuu qofa osoo hin ta'in fuuldura keenyatti karaa itti deemnu san karaa qiyaafachuudhaaf nu gargaara. Qiyaafachuu qofa osoo hin ta'in isarratti hojjechuuf nu gargaara jechuudha. Nuti filmaa amma namni tokko miidiyaa kanarratti ni dhageenya. Warri duraan filmaataa ja'u amma filmaanii hin ta'u jedheetti dubbatan. Addi bilisummaa Oromoo filmaa garraa sodaan qabu. Jaalli reefu ta'e. Boru ganamatti illee yoo filmaanni kun ka ta'u ta'e nuti qophiidha. Qophii jechuun keenya maal jechuudha? Filmaanni haqaa dhugaa, ka sirnaa, ka dimokiraasii dhugaa, ka sabaa fi sablammoota biyya san keessa jiru hunda ija walqixaatiin ilaalee sirnaan hirmaachisee achi nu ceesisee biyya nagayaa, biyya tasgabbiidhaa, biyya guddinaatti kan nu geessu yoo ta'e boru ganama yoo itti seenne rakkoo tokko hin qabne. Nuti dhaabbiin keenya nuti qophiin filamnee aangoo qabannaadhaan dhaabbiin keenya nuti filmaanni sirriidhaa, sirni dhugaadhaa, kan dimokiraasiidhaa, kan filmaata dhugaa haqaa biyya san keessa gad dhaabbachuu danda'u qaba jechuudha. Isa kana wanti keenya guddaa isa san keessatti gad dhaabnee nutiis dorgomnee yoo uummanni Oromoo dhaaba kana kan filee hiree kan nuuf taate biyya san bulchu, uummata san bulchu dhumate. Yoo isin hin taane immoo filmaanni dhugaa ta'ee uummanni yoo filmaata biraallee akka qabaate nuti gammachuun fudhanna. Maaliif dimokiraasiin jaanuu san bara boru immoo deebinee dorgomnaa jedha. Wanni guddaan silaa jaarmoonni hundinuu paartiin hundinuu mootummaattis dabalatee wanni isaan irra dhaabbatanii hojjechuu qabaniif ilaalchi isaaniillee sirraa'uu qabu. Akka amma jennu kanatti biyya san keessatti filmaata dhugaa, sirna dhugaa, dimokiraasii dhugaa gad dhaabuu kan jedhu san hundi keenya amantiidhaan fudhannee yoo irratti hojjenne isa santu biyya saniif bu'aa qaba. Immoo isa kana keessatti isa san dhiifnee paartiin cuftii anumaatu mo'a, anumaatu anjifata, anumaa itti aanee bulcha kan jedhu if dura keenya yoo bobbaanu taate filmaanni sirraatii fi dhugaa biyya san ta'uuf hin taa'u hiitti sunillee tasgabbiif hin deemtu jechuudha. Kanaaf karaa keenyaan nuti amantii birattis ni qabna. Sirna dhugaa san dhaabnee biittituun karaa nagaa tasgabbiitti akka deemtu hawwina. Akkas guyyannu immoo akka paartii tokkotti immoo dhiyaannee dorgomnee falmannee moo'uudhaaf waan silaa hojjetamuu nurra jiru san akkuma jaalli jedhee boordiin filannoo adda bilisummaa Oromoo gad dhaabbatee jira. Naannoo waajjira Finfinneetti boordiin kun immoo gabbu'ee koreelee hanga gadiitti aanatti jalatti ijaaruutti jira. Ammatti hogganoonni keenya hedduun godinaalee keessatti bobba'anii asasmentii irra jiranii haala jiru san asas godhaa jiranii akkamitti filmaata gaggeeffannaa akkamitti ta'a godinaaleen kun maal fakkaatanii hamma aanaatti haalli jiru sun maal fakkaataa kan jedhu asas godhanii achirraa deebinee karaa namoota filmaata barbaannu qopheeffachuudha. Karaan wanni guddaan irratti hojjetamaa jiru poolisii diivelopment jechuudha. Maali wanni irratti rangoon ummata keenyaaf maali kennuuf ummata keenyaaf maali kan godhuu deemnuuf biyya saniif sadarkaa federaalaatti dorgomuuf deemna maali sadarkaa federaalaatti kan dhiyeessinu san kan jedhu duraanuu osoo biyyaa hunsanii qophii waan qabnuuf isa san tolchanii bifa afaan Amaaraatii fi afaan naannoo sanatti deemu ta'uudhaan hojjechuudha. Kanaaf ammatti namni filmaanni kun ni ta'a hin ta'u jedhee murtii qabu hin jiru. Akkuma jedhametti namni aangoo kanaa qabu sanuu yoo wanneen tokko rakkoon tokko wanni hin guutamin filmaata kana gaggeessuudhaaf warri filannoo booddiidhaa yoo qabaatan isa san dhiyeessanii sanuu paartiilee mariisisaniiti filannoo dhaaboo osoo hin ta'in hanqa tokko guyyaan dheeressuu danda'ama jechuudha. Mootummaanis hin danda'u nam tokkollee hin danda'u. Kanaaf kuni yoo rakkoollee jiraate marii jaarmayoota hundaatii fi mircaa booddiitii fi kan mootummaatis barbaada guyyaa siisuudhaaf yoo ka barbaachisu ta'e. Sanii achitti namni tokkollee kan filmaata kana dabarsuu danda'u. Filmaanni kun yoo dabre biittutiin balaa guddaa keessa seenti. Mootummaan kun akka mootummaatti jiraachuun isaa hin jiru jechuudha. Mootummaan kun akka mootummaatti kan inni jiraachuu danda'u hanqa filmaanni gaggeeffamuuti. Kana filmaanni isaaf murteessaadha jechuudha. Jireenya isaatiif murteessaadha kana mootummaa kanaaf. Kanaaf
filmaanni sirnaan fuula deeffatamee sirnaan gaggeeffamu turre jira. Sanitti mootummaanis nuti hundinuu fuula keenya deeffachuu qabna jechuudha. Uummanni illee isa kanarratti gargaarsa guddaa gumaachuu qaba. Rakkoolee jijjiirtu kana bakka hedduutti dhaabuu EBT tasgabbootee karaa filmaataatti deemuutu nurra jira jechuudha. Kanaaf filmaanni biyya saniif dirqiidha. Haalli jiru immoo anjaawwan fakkaatu haalli kun sirraa'ee haalli kun qaceelee biyyattii fi uummanni tasgabbaa'ee filmaanni tokkichaan uummata biyya tana karaa tokkotti oofu filmaata nagayaa kan dhugaa kan dimokiraasii goonee biyya tana ceesisu qofa furmaanni biyya sanii waan ta'eef isa kanarratti namuu fulleeffachuu qaba kan jedhu qabna karaa dhaabaatiin gaa ilaalchi keenya kana qophii keenyatti gaggeessaa jirra jechuudha. Tole galatooma daawwattoota keenya keessummaan koo har'aa obbo Gamteessaa Boruu fi obbo Biloo Garbiiti isaanuu miseensa gumii shanii abaa'ooti. Ergaa baay'ee nu dabarsaa jirtu. Sagantaa keenya har'aa kan otoo hin fixiin egaa dhumarratti dhimma isin irratti hin dubbanne jira jettanii kan yaaddan jiraate ergaa gabaabduu carraan isinii kenna. Obbo Gamteessaa isin irraan calqaba daqiiqaa lama ergaa naa dabarsaa. Jalqaba fayyaa ta'e jaal Dr. Qadiidaa shoo keessatti dhiyaachuudhaaf hedduu gammannaa. Interviyuu akkanaa kana nama hedduutu nu gaafatee dinneeti asiin geenye amma siif eeyyamnee atillee fayyaa ta'e asirra nu afeeruu keessaniiti. Uummata Oromootiif wanni dhaabnu haalli dhaabni keessan keessa jiru haalli qabsoon keenya keessa jiru haalli fuuldura keenya keessa jiru haala ulfaataa haala maalummaan isaan hin beekamne keessatti jiraachuu uummanni keenya hubachuu qaba. Maaltu har'a ta'uuf ta'a maaltu boruuf ta'a kan ta'u namni beeku hin jiru. Haalli biyyattii san keessaa rakkoo hamaa keessatti fuulleffamee jiru jechuudha. Wanti biyya san keessa jiru waa lama. Biyyattii tuni haala amma jiru kana dhuunfannee tasgabbii uumnee karaa nagaa karaa duraayyaan san yoo deemne biyyattii tuni biyya taatee karaa tokkotti achi deemne. Isa kanaaf hireen ni jira. Hireen ni jira. Hireen kun immoo hiree dhugaa, hiree haqaa, walqixxummaa dimokiraasii irratti yoo dhaabbate qofa jechuudha. Qaamni dhimmi biyya kanaa ilaalu hundinuu isa kana yoo bu'uureeffatee isa kanaa wajji dhaabbate qofa biyyattiin tun karaa deemti jechuudha. Haqni yoo hin jiraanne, dhugaan yoo hin jiraanne, dabaa fi shiraan akkuma kan durii sanitti murni tokko takkaas sabni tokko uummata kaan cunqurseetiin jiraachisa jedhee kan yaadu ta'e balaa biyya san diiguudha kan deemuun isaanii jechuudha. Kanaaf inni kun hubatamee hundi keenya haqaa fi dhugaa walqixxummaa uummata namaa ilma namaa irratti dimokiraasii mirga uummata eeguu irratti dhaabbannee yoo isa kana hojiirra oolchine biyya tana karaa tokkotti achi dabarsuu ni dandeenya. Uummanni Oromoo guututti kanaa wajji akka dhaabbatu amantiis ni qabna abdiis ni qabna jechuudha. Karaan biraa haalli amma jiru kun deemee osoo furmaatan argatiin dhiibatee yeroon yoo itti kennamee fi akka amma deemu kanatti deemte biyyattii tun diigamu irraa wanni sii deebisu tokko illee hin jiru. Diigmasni biyya tiraa tanaa immoo diigmasa qofatti ko'oolu osoo hin tahin kan sabaa fi sablammoonni biyya tanaa hundinuu hanqa maayyitti lolaan wal ajjeesuun wal dura dhaabbachuudhaan jiraatan ta'uu ta'a jechuudha. Kan jenereeshinarraa jenereeshinatti haalli kun itti dabree jiraachuuf taa'uun waan ta'eef jenereeshinni amma jiru kun haala kana hubatee biyya tana tasgabbeessee dhaloota dhufuuf biyya nagayaa, biyya gaarii, biyya dagaaginaa, biyya namni keessa nagayaan jiraatu, biyya sabaa fi sablammoonni hundi wal qixxummaan jiraatan, biyya jaalaltee keessa jiraatu, biyya wal kabajuun keessa jiraatu, uummata dhaloota dhufuuf dabarsuun dirqama keenya waan ta'eef irra deddeebinee wanna jabeessinuuf haqaa fi dhugatti namuu deebi'ee bolola aangoo, bolola fedhii mataa fi tokko guutuurraa if eeggatee har'a yoo biitti jiraatte bololli aangootis jiraata. Yoo biitti jiraatte fedhiin nama tokkoo guutama. Yoo biitti jiraatte wanni namni tokkoo fi murni illee barbaadu guutama jechuudha. Yoo biyyi hin jiraanne sun hundinuu hiikkaan qabu jechuudha. Kanaaf biitti tuni waliin keessa seenne rakkoo kana waliin keessaa qabna. Akka ayyaanaatii fi akka seeraatis ta'ee sabaa fi sablammoonni biyya san keessa jiraatan waliin uumamnee jira, wal keessa jirra. Inni kun dhugaa jiru ta'uu fudhannee, wal kabajnee, wal jaalannee, waliin deemnee biyya tana karaa ifii barbaadu, karaa hundi keenya irra walii galu, fedhii hundi keenyaaf, fedhii guutuu taatutti biyya tana ceesisuu nurra jira. Kanaaf sabaa fi sablammoonni illee isa kana hubatanii uummata keenya, dhaaba keenya, adda bilisummaa Oromoo wajjin nu waliin akka waliin dhaabbanne waliinuu
haala rakkisaa fi hamaa kana keessa dabarree karaa nagayaa karaa tasgabbiitti akka deemnu dhaamsa kiyya dabarsaa yaadaa ulfaadha. Obbo Biloo isinis daqiiqaa 2 qabdu ergaa uummata Oromoo fi uummata Itoophiyaa suniif dabarsuudha. Tole uummanni Oromoodhaa bara dheeraa miidhamaa turte rakkachaa turte waggaa 150 hacuuccaa fi gadadoo araraafama hedduu keessa dabartee as geesse jirti. Har'a kan bakka kana dhufteen badhaasa yookaan ammoo waaqarraa garroobee osoo hin ta'in dhiigaa fi lafee ilmaan keetii fi qabeenya keetiitiin bakka kana ga'e qabsoon Oromoo bakka irra jiru kana geenye jechuudha. Har'allee ammoo yeroo silaa wayyaadha jennutti qaamni keenya cinaa tokkoon bo'aa jira. Oromiyaa guutuu keessa rakkoo adda addaatu deemaa jira. Maqaa olaantummaa seeraatiin kan jiru hedduu miidhamaa jira. Kaleessa miseensa dhaaba kanaa, dabballoota dhaaba kanaa aanaalee hundarrattuu hidhamaa waajjirri cufamaa ture. Har'allee miseensi keenya hedduutu hidhaa jira. Akkanuma wajjin ammoo qabsoo keenya dhaabuu hin deemnu, itti fufuu deemna. Kaleessaas du'aatuma qabsoo godhaa turre. Har'aas ammoo sirna kaleessa yoo kaleessa waraqaan qabdaniif kan dhoorrifamaa ture fi miseensi keenya hidhamaa ture ta'e dhaabbatu qaba. Olaantummaan seeraa kan mootummaan gartee Oromoo qofarratti raawwataa jiru kunis karaa tokko qabachuu qaba. Kana hoggaan siin jedhu maqaa olaantummaa seeraatiin nama hedduutu miidhamaa jira. Deeggartoonni keenya, miseensonni keenya hidhamaa jiran, mana hidhaa keessatti illee rakkataa jiran. Waan takka malee badii tokko malee. Warroonni silaa waa balleessan osoo ta'anuutu warri silaa badii hin qabne hidhamaa jira. Fakkeenya tokko sii kaasuudhaaf yeroo nan ammachi jiru sana qeesii tokkotu ture. Paastar Abbayaa Hinquu Hayila Sillaasee jedhama. Nama paastara Qullubbiidhaati. Qullubbii keessatti afaan Oromootiin Gabreelii keessatti waaqa kadhata. Afaan Oromootiin hin kadhatinii jedhanii lafti kun gartee Gabreeliidha. Gabreelii keessatti afaan Amaaraa malee afaan Oromoo dubbachuun hin ta'u. Lakki lafti kun Oromiyaadha. Afaan Oromootiin waaqeffadhaa jee namtichi. Deemanii kiristiilleetti godhan. Jennaan namtichi dhiisu dide. Kana qofaa miti horii guddaatu achi bu'aa jira. Jarana horiin asii buqqalu Gabreelii bu'aa jiru kun parsantii 3 yookaan parsantii 5 guddina magaalaa kanaatti haa ooluu jira. Sigalee je'ee gaafate jechuudha. Lafti tun lafa irraa deemaa jiru. Atilees karuma makiinaa kanallee yoo tolfanne bishaanuma asitti illee yoo ba'an waan tokkoof ta'uu qaba jennaan namtichi bakka kanaan dhufe jedhamee namticha qeensii Abbayaa Hinquudhaa kana guyyaa ganama sanbata guddaa isaa waaqeffatee manatti galee sa'a booddee rasaa isaan dhaawame jechuudha. Namni kun Oromoo biratti Islaamaa fi Kiristaanaa naannoo sun jiru biratti fudhatama guddaa qabaachaa ture. Uummanni lafaa ka'ee baye maaliif namni gaafatamaan poolis koomishinarri achi nama Amaaraati. Kan magaalaa Qullubbii jechuudha. Uummata baye kana waraanatti yaameeti lafarraa uummanni maaliif paastara ajjeeftan qeensii waan ajjeeftanitti nutti himaa jechuudha. Nama 7 nama 8 rasaa isaan dhaawame mucaan ganna 7 tokko du'ee jechuudha. Kanaaf namticha du'e sana olaantummaa seeraatii ja'amaa warra hiriira bahee fi kana makalaakiyaatti yaamamee mana hidhaa gale. Kanammoo akkaataa du'a isaatii fi maaltu isa ajjeesiif akkam ta'e hanga har'aan tanaa awwaalamee akkasitti ta'aa jira jechuudha. Ifatti osoo beekamu osoo wanni tokko illee hin tuqamin jechuudha. Achuma magaalaa Calanqoo sana keessatti namoota gartee warra nama Abinii fi paartii garaagaraatiif miliyoona 36 walitti qaban nama 48 yeroo amma Assaaminoo Tsiggee nama fixu sana magaalaa Calanqoo keessaa walitti qabameedha. Ijoollee keenya nam 9 waajjira keessaa tajijjiirama kana qabsoo fiduudhaaf hanga har'aa itti dhumaa turtee fi bulchiinsa mootummaa kana gadhaabuu irratti illee qooda olaanaa fi uummata tasgabbeessaa turte nam 9tu hidhame jechuudha. Warra Habashaadhaa kan har'a hidhanii guyyaa boruuttiidhaa nama 48 namni tokko waasii ta'ee fi gadhiise. Ijoolleen teenya guyyaa 21 booda qeeyiroodhaa fi qarreen manguddoon itti baatee gabbaase jechuudha. Kanaaf heerri olaantummaa seeraa kan jedhamu kuni ittiin uummata miidhuuf malee warra nama miidhaa jiru laalaa jiru. Akka moonaarkiidhaatti sigalee warri kaan akka moonaarkiitti of laalee ilmaan miskiinni jalaa kun sigalee uummanni mirga isaa gaafatu kakaleessa qabsoo kanaaf hidhamaa ture kan rakkachaa ture ammallee itti rakkataa jira jechuudha. Waan kana mootummaallee irra deebi'ee ilaaluu qaba. Hidhaa fi saaminsi ajjeechaan maqaa adda laala. Bara dargiidhaa tsara abiyoot jedhamee Oromoon dhumaa ture. Bara wayyaaneedhaa tsara farra misoomaa jedhamee dhumataa ture. Namni keenya hidha dhumataa ture jechuudha. Maqaa dhaaba kanaatiin farra misoomaatiin. Har'allee immoo olaantummaa seeraatiin dhibamaa jira. Wanni kun Oromoosiif duuba deebisaan jiru. Wanni kun irra deebi'amee ilaalamee haala itti namni kun gartee waliin gattaa'ee ittiin mari'atee karaa dhugaa sana ittiin deemuu irratti waliin hojjetamuu qaba. Kan biraa immoo gartee maqaan paartiin kun nama biltsiginnaa jedha. Tokko waa'ee dinagdeedhaati kan inni dubbatu.
waan tokkoon kaasuu barbaada waa'ee diinagdee kanarratti naannoo bahaa kana keessa turee dhufe. Naannoo bahaa kana diinagdeen guddaan tokko jimaadha. Jimaan arraan kana bahaa keessatti deemaa jiru akkuma kaleessa yeroo wayyaaneen jirtu sanitti deemu jira. Gatiin jimaadhaa soojit yookaan jaarmanii jimaa Jabuutiidhaa kan fudhatu gatiin jimaa inni itti fudhachaa jiru gatii gaafa chaartaraa bara 1992 ABO'dhaa wajjin mallatteessee $6.67 jechuudha. Kaleessa Jeneraal Abrahaa Kaartis fa'aadhaatu abdiileedhaa wajjin jimaa keenya saamaa ture. Uummanni kanaaf rakkataa ture. Isiniif jijjiiramaa jedhamee waadaa galamaa ture. Har'a yoo xiqqaatee bahaa keessatti hayyama jimaadhaa 30 irraa hanga 40 kennee jira mootummaan kun. Diinagdee uummataa ol kaafnaa jira jechuudha. Waan kun amma waan laafaadha beekaa. Waan silaa mootummaan kun akka laafatti furuu danda'u jechuudha. Jimaan biyyatti ergamu Jabuutii fi Hargeysa. Hayyamni mootummaan kennaa jiru hayyama gara 40 gahee jira. Nama kana hunda hayyamatti kenninaa gibira irraa kafaltaa gubboo kennitee fudhattaa hoggaa ati fudhattee gad deebite dalagaan eegaltuu waajjira kireeffadhu deemi miliyoona 50 baankitti walitti qabdii jira. Ati deemtee uummata irraa deebitee miliyoona 50 walitti qabdaa jechuudha. Hayyama anis boru dhaqeetiin baafata. Jaalgamtee isaanis boru dhaqee baafata. Maqaa adda addaatiin hundatti hayyama kennan. Ka fudhate kun hundi mana galee ta'an. Gatiin jimaa bakka durii irraa jijjiirame. Ammallee akkuma duritti jaraatu dhufee Oromiyaa keessaa bitaa jira. Kanaaf gartee wantoota silaa sasalphaa jireenya uummataa vaayitaal kan ta'an jechuudha. Kan jireenya uummataallee fooyyessuu danda'an kana hundatti hayyama kennaa. Kuni maal fidee jechuudha amma hundinuu tattaa'eeti horii uummataa irraa fuudhe maalleen hin taa'u waajjirri kireeffame irraa kaffalamaa jira. Namni Finfinnee fi Gaddeebuu kana keessatti horiitu bada. Boru uummanni akka waliin hin hojjennee fi akka of gadhaabee boru lakkii kanaa miti akka biraa kan nu isinii goone taatti deemaa jira. Kanaaf uummata kana diinagdeen guddifna hoggaa jedhan waan biraa alaa fidanii kennuu osoo hin taane waan inni rabbiin isaaf kenne kan ijoollee itti guddifataa jiru kanaayyuu sirnaan waggaa tokkichaa fi cinaa kana keessatti hayyama jimaa Oromoo naa isinii fiduu daangaa irratti irraa fudhadhaa akka jiru dabarsuu hin dandeenye. Hayyamni mootummaa wucci guddaa ministeerri dhimma alaa soojii ministeera Jabuutiitti barreessee laga raammisirraa jimaa fudhachuu kiiloo takka irraa fudhanne. Kanaaf sirna hedduu dhimma diinagdee kanarratti carruma hanga irra jiru kanattuu mootummaan kunis uummata kanaaf loogii godhuu qabaa irra godhuu qabaa. Uummannis ammoo qabsoo isaa kaasiin ga'e kana qabsoon amaanaan taatu. Hadaraa hoodoo bakka annaa ga'e taatu. Qabsoon dhaalmaya taatu. Kanaaf qabsoo walirraa dhaalee Oromoon bakka kanaan itti ga'e kana arrallee waan ifiin jabeeffanne namaan naa jabeessin jaala. Waan ifii abbaatu jabeeffata. Qabsoo isaa kan irratti dhumee irratti cabee irratti baqatee as ga'e kana harka mirgaatiin qabatee sabaa fi sablammoota isaa wajji jiranii fi ollaa isaa jiran hunda akka hin miinee fi akka waliin buluu danda'utti lafaa ka'ee sirna filmaataa kan amma jennu kana gadhaabuu fi nagaa biyya sana keessatti buusuu ollaa waliin jiraachuu irratti qooda silaa barbaachisu akka kennu nutis ammoo kanaaf qophoofnee dhaabni keessan akkuma kaleessa kaayoo keessan osoo hin sharafin deemaanii turetti harkaa qaba arrallee kana quba qabaadhaa ol kaanee dhaabbannee dimokiraasii sirna dhugaa sanaa fi nagaa tasgabbii waaraan akka dhufuuf tokkoon Oromoodhaa an amaanaan abaluu kennadde hadaraan abaluu kennadde osoo hin taane dhaabbatee akka hojjetu yeroo kana filmaanni kun filmaata isa xumuraati. Biyyattii kana gara nagaa fi waaraatti kan buusuu fi takkaa gara balaatti kan isa oofu jechuudha. Kanaaf isa kana kara nagaatti akka milkaa'uuf hundi hawaasni keenya kan achi keessa jiru bahaadhee qabaa kibbaan qooda silaa isarraa eegamu kennuu qaba. Jaarmayni Oromoodhaa gaaddisni kunis wantoota akka hidhaadhaa, kumaandi postiidhaa, wantoota Oromoo qofa keessatti Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru kana haala tasgabbeessutti maqaa gaarii qabatame kanaan dhiibbaa silaa barbaachisu kun godhamee haalli reefuma jaal gamteessaan kaasa kunis akkaataa itti filmaata kanaaf nama deemsisutti hojjechuudha qaba. Gaafatamarra jiru kana qabatee namuu biyya sana keessatti waan isaa akka hawaasaatti akka miseensaatti akka jaarmayaatti akka hoogganaatti wal hubannoota gaariidhaan ija afur qabaannee afaan arraba tokko keessa afaan keessaa arraba lama qabaannee arraba walitti naasofnu hawaasa keenyatti naasofnuu fi kana lagatti naasofnu qabaannee qabsoo kana gara fuulduraa tarkaanfachiifnee jijjiirama raadikaal cheenjii sana akka finnuuf lafaa kaanee akka waliin dhaabbannu isiniin jaa atis ammoo akkasuma Kadiidaa Show rakkoo Oromoodhaa yeroo dheeraadhaaf biyya keessatti deemaa ture haala jijjiirama biyya keessatti dhalachaa ture keessatti qoonni isin kennaa turtan xiqqaadhaa miti carraa kana nuu kennitee nu affeeruu keetiif fayyaa ta'e ulfaadhu isin jaa galatoota.
Galatoomaa daawwattoota keenya sagantaa keenya har'a kana irratti finnaa keessummaan Dr. Qadiidaa Shoo akkanumas Oromiyaa News Network irratti dhiyaatee yaada isaanii ibsan yaada mataa isaaniiti malee yaada Dr. Qadiidaa Shoo yaan Oromiyaa News Network miti akkasitti nuu fudhadha. Kaan immoo rakkoo teekniika sagalee takka nu quunname amma gidduu kana har'a jechuu kooti isas dhiifatama nu gootu gara fuulduraan sirreessina. Yeroo gaarii halkan gaarii isiniif haa ta'u gaa tokkummaan Oromoo jabinaa tokko taanee gara fuulduraatti deemamu maree rakkoon biyya sunii hiikamuu hin danda'u. Oromoon akkuma isaan jedhanii akka Dr. Qadiidaa akka dhuunfaa tokkootti akka Oromoo tokkootti kanan jedhu tokkummaan barbaachisaadha. Tokkummaan chaanimmaa kan Oromoo duwwaatu hin ta'e uummata sabaaf sablammii wal kabajee wajjin jiraatee aadaa walii wal kabajee hunda wajjin jiraachuu ni dandeenya. Sun irratti isin galfadhaa. Yeroo gaarii sagantaan biraatiin gidduu kana walitti deebiin waa'ee Oromiyaa keessa deemaa jiru filannoo maaltu ta'aa jira. Sochiin amma godhamaa jirus obbo Juwaaris yaada haaraadhaan socho'aa jira. Maaltu deemaa jira isarrattis kan jedhu gidduu kana asirratti isin dhiyeesseen yaada akka naa kennitan abdiin qabaa. Dhaggeeffattoota keenyis akka nu eegdan waadaan isinii galaa. Obbo Gamteessaa fi obbo Biloo isiniin dhiyeessa gidduu kana yeroo gaarii halkan gaarii isiniif haa ta'u naa jiraadha. Fayyaa gaatillee galatoom nu jiraadhu. Fayyaa ta'a. Ulfaadhu nagaatti.